Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyiin garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayitii ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kana karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Qopheessaan Solomon Namarraati. Waamichi Korokutaa Kaanadaa Oromoota Torontootii fi naannoo ishee jiraattan maraatiif korri kutaa Kaanadaa kan bara 2019 Eebila 19 hanga 21tti magaalaa bareedduu Torontootti geggeeffamuuf jiraata. Eebila 19 baniinsa koraa hawaasa waliin galgala kana keessummaan kabajaa Jaalsaamiyaa Osmaan miseensa shanee gumii sabaa dabalisummaa Oromoo irratti ni argamu. Sagantaanis kan eegalu Zaaja waaree boodatti. Guyyaa gaafa Sanbataa Eebila 20 walga'ii uummataati. Kabaja guyyaa goototaa akkasumas halkan irbaata gargaarsa qabsoo bilisummaa Oromootiif ni geggeeffama. Keessummaan kabajaa Jaalsaamiyaa Osmaan miseensa shanee gumii sabaa irratti ni argamu. Akkasumas jaalladhaa saba kakkoo bilbilaan hawaasa ni mariisisu. Marree sagantaan guyyaa kanaa zaafur waaree boodarraa eegala. Hin dagatinaa. Jiraattonni Torontootii fi naannoo ishee guyyaa kana kottaa qabsoo bilisummaa Oromoo haa dabaalan. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Ani immoo Solomoon Namarraati kan qopheessee isinii dhiyeessu. Kun karaa saatalaayitii ONN kan isinii darbudha. Guyyaa har'aa namoota 3 qabadheetti dhiyaatee jira. Isaanis inni tokkoffaa Obbo Gaaromaa Waaqessaa isiniyyuu ni beektanii. Obbo Gaaromaa Waaqessaa waa'ee mirga namaa irratti yeroo dheeraadhaaf hojjechaa akka inni turee fi gaa'isaa urjii akka hojjechaa turan hundi keessanii beektu. Dhiyeenya kana immoo biyya deemanii ji'aan tokkoof yookiin immoo baatii 6 fi biyya turanii haala biyyaa hubatanii qilleensa biyyaas ilaalanii waan deebi'anii fi isaan irratti hundoofnee akkamitti biyyi maal fakkaatisa jedhu waliin ilaallaa jechaadha. Dr. Gulumaas akkasuma beektu, Obbo Tafarii Nuuree sin beektu, Dr. Gulumaa Gammadaa jedhamu isaanii ni beektu yeroo baay'ee argitaniitu. Meegaa hayyoonni kun yookiin immoo ogeeyyiin kun yaada isaan nu kennan Oromoon maalirra jira? Garamitti adeemaa jirra? Siyaasi keenya eessa ga'ee jira? Mootummaan edda amma jiru kun edda biyya sanatti dhufee jijjiiramni Oromoof fide maali isa jedhu sana waliin ilaalla. Gara kamitti immoo adeemuu qabna harka ol qabannee isa jedhu wajjin yaada nu kennu jechuudha. Kanaaf akkasiin hordoftan abdii guddaan qaba. Kun Solomoon Namarraati. Ammas deebi'ee si yaadachiisa. Tole egaa obboloo tokko Obbo Gaaromaa irraan ka'a. Biyya dhaqee dhufe waan ta'eef Obbo Gaaromaan haala biyyaa in hubata. Obbo Gaaromaa egaa baatii 6 biyya sana turteetta. Jijjiiramni dhufeera jedhameetu kan haasa'amu ni dhageenya. Jijjiiramni dhufe kuni gaarummaa inni Oromoodhaaf fide maali? Hanga ammaatti wanti gaariin meesarraa jalqabna. Wanti gaariin Oromoon qabuu fi rakkinni jiru ammas itti fufee rakkinni jiru wanti ati ilaalte jira. Gaariidha. Gaaffii jijjiiramni amma biyya keessatti argamaa jiru maal fakkaataa Oromoo wajjin wal qabsiisnee yoo haasofnu taane kan jirudha. Dhuguma jijjiiramni biyya keessatti dhufe ni mul'ata. Karaa adda addaa jechaadha. Jijjiirama waggaa jennu walumaa galatti ani kanan ilaaluu qabu karaa mirga namoomaati. Maaliif rakkinni biyya keessa ture yeroo dheeraaf jechaadha. Rakkina mirga namoomaa yookiin rakkina abbaa biyyummaa ta'uu, rakkina dubbachuu dadhabuu yookiin immoo yaada ofii hirrachuu dadhabuu ifatti jechaadha. Rakkina wal ijaaruu yookiin immoo namni hanqarratti filataa jibbe immoo dhiisaa sana dhufuudha. Egaa akkuma hundi keenya yoo beeknu sana keessatti yeroo dheeraaf namoonni kan danqamanii yookiin immoo uffamamanii turaniyyuu namni garaagaraatti dubbatu. Fakkeenyaaf yoo fudhannee Solomoon waliin kan biyyaa baananitti kan barreessaa turetu jira gaa'exaanii bakkaan gaachuu dadhabuu yookiin immoo yaada keenya yookiin yaada uummataa gaa'exa sanarratti ibsinaan sababa sanaanidha kan hidhamne biyya baanii jechaadha.
Egaa walumaa galatti rakkinni biyya sana keessa ture rakkina as dhiyoo miti waggoota dheeraarraa kaasee jechaadha. Haa ta'u malee waggaa arfan darban kana keessatti rakkinni sun baay'atee waan dhufeef uummanni akkuma hundi keenya beeknu uummanni ala bahee jechaadha. Maaliif dadhabannaan gaaffii adda addaa qabatanii gaaffiin sun deebii argachuu qabu mootummaarraa jechaadha. Baanii gaaffii sana keessatti immoo gaaga'umsa guddaan akka ture ni beektu gara 7,000 fi olidha ijoolleen yookiin immoo namoonni itti wareegaman Oromoo qofaarraa jechaadha. Haa ta'u malee gaaffiin sun mootummaan karaa nagaa yookiin karaa nagaa gaafate sana karaa nagaa gaafachuu deebi'uu dhiisee yookiin deebisuu dhiisee haalli fudhatamaa ture yoo hamaa ta'e illee uummanni gaaffilee sadan tokkoon qabatanii ba'anii gara sadiitiin abbaa biyyummaa yookiin immoo walqixxummaa fi justice yookiin immoo olaantummaa seeraa kan jiru ture. Irraan deebinee karaa mootummaan kun shiftii godheera. Jechuu barbaade IPRDF'n gaaffii sana fuulumatti deebisuurraa jijjiiranii gara qabsootti geeddaramanii fi isaanii jecha seenanii jijjiiramni dhufeera jedhamee egaa haa ta'u malee jijjiiramni sun isaan eegaliini karaatti itti dabalamanii gaggeessuu qabna kan jedhu humna qabu risoorsii qabu. Sanaan ture akkuma beeknu gara 17 keessa mootummaan kun shiftii godhee of keessatti haaromsiisuu yookiin immoo radical change illee yoo ta'u reformii goona jedhanii waan dagalanii akkasumatti egaa labsanii jecha ibsa labsiidhaan muummichi ministeeraa jijjiirame akkuma beeknu muummichi ministeeraa jijjiirame haaraan dhufee waa tokko jijjiirraa yeroo sana jechaadha walitti fufee waa fudhateen karaa mirga namaa laallu namoonni waggoota meeqa mana keessatti hiikamaniiru. Kun waan haala miti. Gara 60 olidha kan hiikamanii karaa sadarkaa federaalaatti haa ta'u sadarkaa naannootti dabalatee jechaadha. Suni waan jijjiirama tokko jechuun ni danda'ama jechaadha karaa siyaasaa karaa mirga namaa yoo laalle jechaadha. Egaa jijjiiramni sun immoo ergasii immoo maaltu ta'aa jira isa jirutti yoo deemne biyya sana keessatti yeroo ammaa kana argamaa jiru. Muummichi ministeeraa jalqabee jechaadha hojii kanatti aangoo kanatti erga waggaa tokko fixeera amma. Sana keessatti maaltu hojjetamee dhuguma akkuma jedhame immoo riiformiin ta'eera miseensuma isaanii keessatti iyyuu biyya sana keessattis istiraakshiniin jiru yookiin immoo haalli jiru fooyya'eera akkuma jedhame maaliif jalqabuma irratti muummichi ministeeraa yookaan aangootti dhufee baay'ee waadaa galee. Waan baay'ee waadaa galee suni hojiirra ooleera isa jirutti ce'uu dandeenya jechaadha maaliif amma haan ilaallu nuti kan argaa jirru waadaan galame baay'eedha. Garuu kan lafarratti immoo qabatamaan kan argamu sana hundumaa kabarii gochuu waan dandeenyatti fakkaatu maaliif irra caalaayyuu akkuma beekamu isa wajjin wal qabatee namoonni mana hidhaatii hiikamanii dhaaboleen adda addaa biyya galan feeramanii biyyatti galaniiru wal duraa duubaan haa ta'u malee jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu baay'een isaanii biyya keessa socho'u ala jiru hin jiru. Haa ta'u malee karaa Oromoo yoo ilaalle adda bilisummaa Oromoo qaamaan yookiin akka dhaabaatti biyya keessa jira. Haala tokkoon loltuu qaba dhaabni kun loltuu guddaa qabudha. Hanga tokko galanii hanga tokko ala hafaniiru. Haa ta'u malee isa wajjin wal qabatee ta'uu danda'a yookiin immoo dhiisuu danda'a. Yeroo ammaa kana adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti jechaadha biyya sana keessaati. Ifatti socho'aa akka garaa isaaniitti socho'aa hin jiranii maaliif akka ta'e irra deddeebi'ee gaafadheen ture. Haalumatu dhiibbaa adda addaan akka jiru hubachaa jiru. Kanas immoo kan agarsiisu ifatti miseensonni Oromoonni baay'een jalqabumarraa kaasee jechaadha waggaa Prime Ministeriin aangootti dhufe kana keessatti namoota baay'eetiin hidhamaa jira. Hidhamuu qofaa itoo hin ta'in immoo bakka adda addaatti irra caalaayyuu karaa
dhihaa fi gara saawuziitti yookiin kibbaatti jira namoonni baay'een ajjeefamaa jiru. Kanaaf haalli jijjiiramni jiru akkuma jirutti ta'ee haa ta'u malee immoo keessa deebi'amee haalli tokko gara duraatti akka deebi'uuf yookiin immoo haalli duraanii dalagamaa ture akka itti fufetti waan agarsiisan mallattoon agarsiisan qofaa otoo hin ta'in qabatamaan namoonni hidhamaa jiru har'a namoonni baay'ee Finfinnee irraa kaasee amma bakka adda addaatti Shawaa keessatti bakka Oromoon jirutti namoonni baay'ee hidhamaa jiru amma isaanii. Lammaffaa immoo inni guddaan nama xiqqoo wannoo jechuu nama naasisu ijoolleen yeroo qabsoo sanaa waggaa arfan sana keessa illee hidhaman ijoollee baay'een ijoolleen yeroo jechaa amma ammaatti kana hidhaa jiraachuu isaaniiti. Kanaaf jijjiiramni jira akkuma jirutti akkuma isinitti hime garuu isa booda immoo akka Oromoo irratti waan akkasii akka jirudha. Kana qofaa otoo hin ta'in egaa biyya sana keessatti kan xiqqoommoo yoon dheeressuuf ta'ee nama naasisu tasgabbiin jiru yeroo ammaa kana Oromoo keessatti qofaa otoo hin ta'in gara Noorziittis wanti mul'achaa jira. Fakkeenyaatti naannoo Amaaraa keessaa walitti bu'iinsa adda addaa jira. Biyya sana keessatti namoota jiraata hojii jechuudha. Uummanni Qimaantii fi uummanni Agoo waan guddaa keessa rakkina guddaa keessa akka jiran dhufanii biiroo himarraa iddoon banne kanatti dhufanii namoonni gabaasa nuu kennan jiru jechaadha. Kanaaf waa'ee karaa biyya Somaalee Itoophiyaa fi Oromoo daangaa sanarrattis raawwatamaa ture ni beektu. Karaa Saawuzii, karaa Gujii fi warra Geedoo wajjinis immoo rakkinni adda addaan akka jiru ni hubattu. Kanaaf yeroo ammaa kana jijjiiramni kuma jiru immoo haala walitti bu'iinsaa biyya sana keessatti babal'achaa dhufuun baay'ee kan nama yaachisudha. Kanaaf kana fakkaata gaaffiin gara fuulduraatti yoo jiraatti bal'inaatti deemuu dandeenya. Tolega, mee Tafarii gara kennufaa yaada Obbo Gaaromaan jedhe kana irratti haasofne tokko fakkeenyaaf naannoon jijjiiramni tokko akka jiru nuti hin hubanna. Naannoo Finfinnees ta'uu danda'a yookiin iddoo biraas ta'uu jechaadha. Oromiyaa nama dhiyoo Oromiyaa innaa fudhattee gara Gujii keessaa innaa fudhattee gara Booranaa innaa fudhattee komaandi poostii irra kan inni jiru jechaadha. Amma dhaabolee siyaasaarra dhiibbaa garaagariitu jiru. Amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo innaa fudhattee waajjirri isaanii baay'een cufameera. Gara asii achi deemuu dadhaban hooggantoota isaanii baay'een hidhamaatii jiran. Namooti baay'een akkuma Obbo Gaaromaan kaasee 1,000tti lakkaa'an mana hidhaatii jiran. Akkasumas immoo Oromoon iddoo garaagariiti yaada mataas amma Finfinneeti namoonni walgahii ga'anii naasa'u. Garuu gara kutaatti hiriira nagaallee baanee naa deebi'an mana hidhaati kan isaan eeggatu yookiin reebichatu isaan eeggata. Yaada ofii ibsachuu hin danda'an jechaadha Finfinnee keessaa ala ba'anii. Jijjiiramni jira jechuu hin dandeessi moo akkamitti ilaalame karaa Oromootti yeroo dhuftu akkamitti ilaallate kana? Ani miyuutu gooteerta. Hayyee hedduu galatoomaa. Egaa akkuma Obbo Gaaromaan jedhaniyyuu jijjiiramni jira. Jijjiiramni hin jiru miti. Jijjiirama guddaatu jira. Maaliif amma as jiraadhus ani bara 2017 dhufe sana dura waan achi jiru kana nan beeka keessattuyyuu waggaa arfan darban sana keessa maal akka ture nan beeka. Kanaaf yeroo sanii fi yeroo ammaa wal bira qabdee yoo ilaalteettu jijjiirama guddaatu jira. Jijjiiramni guddaan kun maalirraa dhufee fakkeenyaaf jijjiirama ilaalchati kan jalqaba gara olaanaa yookiin bulchitoota olaanaa gaggeessitoota olaanaa warra jettu kana biratti kan dhufe jechuudha. Warri kun amma warra dhaabbilee siyaasaa dur shororkeessaadha jedhaman hunduma isaaniiyyuu shororkeessaa miteedhanii irraa kaasanii dhaabni siyaasaa kamiiyyuu maqaa biyyattii kanaatiin kan dhaabate maqaa ummata biyya kanaatiin kan dhaabate hunduyyuu haa galu jedhanii murteessuun suni murtee guddaadha. Haala kanaanii dhaabbileen almost hundumtuu kan barbaade hundi galee jira biyya keessas jiru kuni jijjiirama guddaadha. Inni lammaffaan jijjiiramni jiru warra hidhaman gadhiisuudha. Warra hidhaman namoota 1,000 lakkaa'amanitu hidhamanii ture. Isaan kana kan himanni isaanii jirus himanni isaanii dhumes hunduma isaanii gadhiisutu jira.
Kanaaf kunis jijjiirama guddaadha. Gama biraatiin akka sadaffaa fi waan guddaa laallee goonuu mirga jechuun mirga bu'uuraa ilma namaa jennu kan akka yaada ofii ibsachuu, hiriira yeroo barbaadanitti bahuu, ijaaramuu waan kana mootummaan guutumaan guututti gadhiiseera yookiin bal'iseera. Haala kanaan namni gaazexaa barreessuu danda'a yookiin waan barbaade barreessuu danda'a. Yoo barbaade immoo bakka barbaadetti wal argee wajjin mari'achuu danda'a. Kuni gama oliiti akka warra biyya geggeessuu sanatti jarri kuni mirga jedhanii itti amananii uummataaf kennanii. Haa ta'u malee iddoo baay'eetti immoo waan kuni yeroo dhiibbaa jala gahu hin argina. Kuni maalirraa kan ka'edha? Jijjiiramni ilaalchaa gararraatti dhufe yookiin warra oliitti dhufe kuni warra gajjallaa san biratti hin geenye yookiin jara san hin amansiisne jechuudha. Warri gadi haa jennu OPDO'n gara ODP'tti jijjiirameera. ODP'n falaasama mataa ofii qaba jedhameera. Falaasama isaanis hin beeknu. Ganaa nutti immoo haa ta'u garuu falaasama keessaa tokko jijjiiramni jechuun wal danda'anii deemu ilaalcha garaa qabaatanii ilaalchi immoo olaanaa mo'ataan akka biyya bulchuu danda'u ifatti dubbataniiru warri olaanu. Warri gadaanu garuu har'allee taananii waan akkasiin jiru ilaalcha keenyan ala sirriin hin jiru jedhanii yeroo nama hiriira bahe yookiin akkuma jetteeyyuu qabanii mul'ata. Namoota adda addaa iddoo baay'eetti yeroo hidhanii mul'ata. Fakkeenyaaf hiriyyaan koo Wallaggaa Yuunivarsiitii namni barsiisu ani balleessaa nama kanaa naan galu maalis akka godhee akkanatti mettis waan tokko akka hin balleessinidha. Garuu namni kuni ji'a lama oole xollaayitti hidhameeti kan inni bahe yoodhuma kana kan bahe himata tokko hin qabu maal hin qabu homaa keessas hin jiru maalirraa kaanii akka isaan qabanis hin beeku. Hiriyyaan koo inni lammaffaa achuma kolleejjii Naqamtee kan barsiisu tokko fira gaafachuu hoolotaa dhufee walitti bu'iinsi wayii jiraatu I don't know. Garuu poolisiin federaalaa callisanii miilatti dhukaasanii caccabsanii dhiyoo kana hospitaalaa bahe. Kana maal sitti agarsiisa ammallee taanan biyyattiin tasgabbiin dhufuu qabu sun hin dhufne. Tasgabbiin kuni wal dhaga'uun kuni waliin hojjechuun kun bakka hundi keenya hawwinuu fi bakka hundi keenya itti gammannu sana kana immoo kan ga'uu dadhabne maalirraa jedhee yaadaanii jijjiiramni jedhamu kuni bifa wal fakkaatan burree ta'uu didee bifa wal fakkaatan hundumaa amansiisee idduma hunda ga'ee hundumtuuyyuu harka wal qabachuu dhabuurraa kan ka'edha. Kanaaf akka dhaaba tokkotti ABO'nis iddoo baay'eetti biiroo banachuu hin dandeenye yookiin yoo banatanis dhiibbaan irra jira kan jedhu kuni kanuma argisiisa. Inumaayyuu amma akka durii sanitti deebi'anii kaabatti waan ta'e argitu maqaa ABO'tiin yakka adda addaa hojjetanii ABO kana godhe jedhanii ABO himachuun iyyuu jalqabeera. Kanuma natti mul'ata. Egaa Dr. Gulumaa akkamitti ilaaltu isin amma dhugaadha Finfinnee keessatti namoonni dhaaboleen siyaasaa tokko biyyatti galaniitu jiranii amma fakkeenyaaf kan Oromoo innaa fudhatanii baay'ee isaaniitu galee edda galanii garuu maqaa isaanii achi buutee isaanii hin dhaga'amu yeroo baay'ee innaa ilaalle adda bilisummaa Oromoos edda galee waraanni isaanii akkamittiin yookiin immoo deeggartoonni isaanii isa ta'u hidhaatti isaan murata warri kaan immoo sodaachisuu keessa jiranii namooti baay'een akka sodaachifamanii akka sodaatanii magadi ba'anii deeggarsa iyyuu gochuu dadhabanitti argama. Iddoo baay'eetti naannoo Oromiyaa komaandii konsila dubbatee jira. Jijjiiramni dubbachuu kun keessumaa amma freedom of speech inni nuti jennu naannoo Finfinneetti mostly kan itti xiqqoo ta'e argitu. Gara kutaatti innaa deebitanii namoonni innaa dubbatanii ni hidhamu yookiin immoo hin ari'amu yookiin reebamu keessumaa naannoo komaandii poostiin jiru. Akkamitti ilaaltu jijjiirama kana ni jiru? Tole galatoome carraa kana lulaachuu keetii fi waa'ee jijjiiramni dhufuusaa jiraachuusaa obboleen koo bal'isanii ibsaniiru. Dhuguma jijjiiramni hin jira. Garuu jijjiiramni kun maal fakkaata? Rakkina maal immoo qaba kan jedhu irratti xinnoo
bal'isee deebii ati na gaafattee walitti qabee dubbachuun barbaada. Jijjiiramni dhufeera. Adeemaas jira. Garuu rakkinni baay'een immoo wanta jiraatan natti fakkaata. Wanta dhaga'urraa, wanta dubbisurraa, wanta rakkinni baay'een wanta argamaa jiru natti fakkaata. Rakkinni kun immoo maaliif argamuu danda'ee akkamittiin immoo furmaata argataan jedhamu meebii boodarras itti deebi'uu hin dandeenya. Ani akkan ilaalutti jijjiiramni dhufe kuni nama baay'eedhaa fi dhaabbolii poolitikaa baay'ee isaaniitii fi akka adda addaatti ilaalu. Akkaataa isaan itti ilaalan duwwaa utuu hin ta'in maal immoo keessaa argannaa jijjiirama kanaan immoo qabannee maal fiixaan baasuu dandeenya kan jedhu adda addatu jira. Jijjiiramni jiraatu malee akkaataan jijjiiramni kun itti ilaalamu warra karaa mootummaas ta'ee warra karaa dhaabbolii poolitikaas ta'ee karaa sabaa sabni immoo sabaaf sablammiin adda addaa iddoo isaanii jiranitti waan isaan barbaadaniif waan isaan hawwanii tokkummaa hin qabu. Tokkummaan hin jiru. Kanaaf jijjiiramni kun garamitti adeemaa maaltu fiixaan ba'eera maaltu fiixaan ba'uutti jira. Fiixaan ba'uu jechuun immoo dhumarratti maal ta'a kan jedhu suni waliigalteen baay'ee wanta jiru natti fakkaata. Kun immoo akkuma beeknu biyyi sun baay'ee bal'aadha. Seenaas immoo baay'ee wal xaxaa ta'e qaba. Wanti sabni hundinuu barbaadu waan adda addaati. Kanarraa kan ka'e dhuguma rakkisuu hin danda'a. Yeroon jijjiiramni kuni yeroon tiraanzishinii kuni baay'ee rakkisaa ta'uu hin danda'a. Garuu otuu minimum wanta ta'e irratti warri kana gaggeessan karaa mootummaas ta'ee karaa dhaabbilee poolitikaa ilaalcha isaanii qajeelfatanii wanta gara fuulduraatti waan achiivii gochuu danda'an waan fiixaan baasuu danda'an irratti utuu marii gadi fageessanii marii barbaachisaa godhanii waan tokko tokko fooyya'uu hin danda'a yoo baduu rakkinni illee yoo baduu baate. Akkan argutti garuu kun ta'aa wanta jiru natti hin fakkaatu. Jalqaba waa'ee kan Oromoo kan dhaaba adda bilisummaa Oromoos qabe kan jaana gaafattee fi dura waa'ee isaa kaaseen overall wantuma jiru karaa koo akka ilaalcha kootti sitti himuu barbaada. Tokkoffaa dhuguma jijjiiramni kun argamee dhaabboliin poolitikaa kan Oromoo warri hundinuu bakkee turanii carraa kana qabatanii galuun isaanii galaniis immoo saba wajjin wal arganii bilisaan hojii isaanii poolitikaa qabatan pirogiraamii isaanii gaggeessuudhaaf carraa waa banamuun isaa gaariidha. Wanta nama abdachiisu ture. Abdii guddaatu iyyuu ture. Ji'a 10 yeroo kun jalqabamu. Garuu utuu baay'ee hin turin keessumaa adda bilisummaa Oromoo karaa obbo Daawud kan gaggeeffamu fi mootummaa wajjin keessumaa immoo kan naannoo Oromiyaa kan bulchu kan ODP wajjin rakkina keessa galuu isaanii dhageenye argine. Sunis immoo balaa baay'ee ta'ee rakkina baay'ee uumee saballee jeeqeera kan miidhaman illee akka jiranidha kan beeknu. Kuni wanta hin yaadamneedha. Hin ta'a jedhee namni waan baay'ee yeroo isa hammanni gammade sana kan gammachuu isaa immoo jalaa busheesseedha. Kun immoo busheessuu duwwaa miti ammasii wal shakkii fi wal dhiibbaa wanta jiru keessumaa saba Oromoo gidduutti fiduudhaan kuni rakkina guddaa waan fidee jiru natti fakkaata. Kun garuu akka hin taane yoo ta'e argame illee dafanii jedhanii baay'ee karaa qabsiisuudhaan dubbiin kun akka
gara gaarii ta'etti akka hin adeemu gochuudhaa fi tarkaanfii guddaa ta'uutu malee ta'ee larleetii garuu akka sabni abdateen waan ta'e natti hin fakkaatu. Kun rakkina tokkodha. Kun maaliif hamma kana babal'atee rakkina maaliif akkas fide kan jedhu naa hin galu. Garuu mootummaanis karaa isaa warri ODPdhaa karaa isaanii wanti isaan qajeelchuu malan mijeessuu malan isa kaan immoo xinnoo patienceedhaan wanti isaan gochuu malan hin jira ture. Isa hin goone karaa adda bilisummaa Oromoos ta'ee rakkina adda addaa wanti isaan qabaatanii hin jiraata. Kun hundaa I think wanta rakkina yookaan sodaa amma argamaa jiru tensionii tokko wanta hin malle wanta dhufuu hin malle wanta karaa banee natti fakkaata. Kun karaa Oromootii kan jirudha. Maalidhaa obboleessi kollee kan jijjiirama kana iddoo lamatti gargar hireeti kan inni ilaale gara olaanaatti jijjiiramni gaariin ta'uusaa warri olaanaa jiranis fedha baay'ee qabaachuu isaanii gara gadiitti rakkinni akka jirudha. Ani xinnoo kan inni akkan itti ilaalutti olaanaaf gara gadii warra jiranii wajjin gidduu ilaalcha isaaniitu adda adda ta'e baay'ee rakkina fide utuu hin ta'in overall I think isaanuma gidduu olaanaa keessaas kan rakkina qabaatu hin jiraata. Warri tokko warra jijjiirama kana gaggeessanii gara fuulduraatti adeemsuu barbaadanii garuu dogoggoraan isa ta'uu beekanii isa ta'uu fedhuma isaanii akkuma sanaatti akeekkatanii isa ta'uu gara olaanaa keessaas rakkina kan uuman rakkina kanatti kan kontribiutii godhan jiru. Gara gadii illee ani qulqulleessee beekuu yoon baadhayyuu achis jiraachuu hin danda'a rakkinni kun. So I think olaanaaf gara gadii wanta jiru akka sanaatti yeroo baay'ee ni ilaalama. Isa utuu hin ta'in overall I think structure sana keessa jira. Maaliif namoota individually achi keessa jiran dhuunfaadhaan isaantu jijjiirama kana fudhatee yookaan immoo fudhanne yookaan immoo seesaa jira yookaan immoo danqaa jira malee inni kun utuu jiraatu siistamiin sun akka jirutti garuu hin jijjiiramne. Siistamiin jiru kan inni ittiin hojjetaa jiranii karaa mootummaadhaa kan EPRDF isuma jiraan turedha. Dhaabni sunis isumadha. Innis mataan isaa dhiibbaa tokko karaa tokko fida karaa mootummaadha. So wanti kuni rakkina tokko karaa Oromoodhaa I think waan uume natti fakkaata. Karaa Oromoo duwwaan mootuu hin ta'in warra dhaaboleen biraa warra bakkee galanis warra duraan biyya keessaan jiran karaa mootummaas jiranii isteetii warra kaan keessaa rakkinni kun akkuma kanaa hin jiraata. Tokko waan isaan expectii godhanii isa dhaqanaa ta'uu yookaan immoo dhaqaniidhuma kanatti maayii ba'anii wanta barbaadan sana iddoon gaachuudhaaf jedhu ta'e wanti isaan gaafataniif wanti isaan jechuudhaaf yaalanii rakkina guddaa wanta fidu jijjiirama kana gara gaariitti adeemsisuu tun ta'e gara wal diiguutti waan adeemsisuu danda'u akka sanaatti kan dhiibaa jiran jiru. Fakkeenyaaf kan inni kaasumaa inni warra dhaaba poolitikaa keessaa tokko jalqabuma utuu waa tokkoyyuu hin hojjetiin filmaata gara isa dhufuutti illee utuu hin adeemin isuma amma ittiin bullu kun seerri sun mataan isaa ammaaf ammatti jijjiiramuutu irra jira kan jedhu kan qabatan jiru. Jijjiirama sana duwwaa mootuu hin ta'in bulchinni caasaan jiru kun inni isteetiin adda addaa seera ammaa irratti hundaa'ee jiru kun mataan isaa ammaaf ammatti diigamuutu irra jira. Yoo kun hin diigamu ta'ee gara walitti bu'iinsaatti gara dhabinsa deemokiraasiitti adeemaa waan jirruuf sun duraan dursee ta'uutu irra jira kan jedhu ejjennoo qabataniiti adeemaa jiru.
karaa tokko immoo warri kaan kan amma dhufnees kan ittiin hojjetamaa jirus inni seerri sun amma yeroodhaaf gara fuulduraatti yeroo fudhannee irratti mari'annutti nu deemsisuu hin danda'a. Rakkina qabaateedha iyyuu caasaan bulchiinsaas akkuma amma jirutti kun diigamuu hin danda'u. Diigamuuti iyyuu irra hin jiru. Keessumaa inni ethnic federalism jedhu kuni tuqamuun irra hin jiru kan jedhan jiru. Kun egaa dhaabbii walirraa baay'ee fagaate kan qabanidha. Kanarratti isa kaan dhiisanii wal dorgommiin gara sanaatti adeemanii jennaan caala wal diiguutu dhufuu danda'a. Kanaaf walii obsuu, wal dhaggeeffachuu, wanta irratti walii galan irratti walii galanii isa irratti walii galuu hin dandeenye immoo mari'atanii adeemuun sanarratti karaa mootummaas haa ta'u mootummaa keessaas dhuunfaadhaan nam tokko ejjennoo akkasii haa qabaatanii yookaan immoo dhaabbolii warri alaa galan kunis warri duraan oppositionii ta'anii ammas oppositionii ta'anii jiran dura bakkee turan isaa ta'anii oppositionii isaan qabaatan baay'ee walirraa fagoodha. Biyyattii sanaaf jechuun Itoophiyaa akka jirutti yoo fudhatteette baay'ee wal xaxaa waan ta'etti adeemaa jiru. Keessumaa tokko immoo frustrationii waan ta'een kan ka'e yoo ammumaa kun ka'ee seerri kun innammaa kun jijjiirameedhe ethnic federalismiin kun diigamuu baateedhe biyyattiin sun hin diigamtii reeffa namaa miliyoonii meeqatu bu'ee argama akka Ruwaandaa taati kan jedhu gidduu kanallee barruuleen adda addaa ba'aa jira. Anniversarii waggaa 25 miti kan 25 kan Ruwaandaa ta'e irratti kaasanidha isaa wajjin wal qabsiisanii sodaa kan haasa'an kan nama yaaddessan baay'een hin jiraatu. Kan Finfinnee irratti qabatee waa'ee Finfinneetiin dantaa Oromiyaan irraa qabaachuu maltee waan magaalli suni Oromiyaa wajjin akka isheen walitti jirtu waliin jiraachuu dandeessu sanarratti kaasanidhanii dubbii xaxaa ta'e kan kaasan jiru. Kanaaf yoo ilaalteette karaa mootummaas rakkinni hin jiraata. Karaa dhaabbolii poolitikaas immoo rakkina adda addaatu jiraata. Tokkoffaa jijjiiramni kun mataan isaa garamitti adeema kan jedhu jijjiirama maalii barbaanna kan jedhu irratti waliigalteen lafa kaa'ame hin jiru. Isarratti immoo marii gadi fagaate marii tasgabbii qabuun baay'een godhamaa hin jiru. Kanaaf rakkoo sanatu jira. Kun garamitti akka inni adeemsisu dhuguma jijjiiramni jira. Jijjiiramni kun garuu eessa ga'eera garamitti adeemaa jira kan jedhu garuu baay'ee wal hubannoo baay'een hin jiru. Kanaaf yaaddoo baay'eetu jira kan natti mul'atan karaa koo. Obbo Gaaromaa mee gara keetti deebi'a. Amma waan lamaan ol bukkee qabeen lamaan isaatti agarsiisa. Yaabata. Maaliif mirga namaa wajjin walitti qabata? Sabi tokko yoo mul'ata qabaate yookiin immoo yoo liidarshiipiin mul'ata qabaateedha kan inni mirgi namaa eegamuu danda'u. Gara mul'ata sanaatti uummata qajeelsee luucceessee warra mormoo isaan morman wajjinis walii galteedhaan kan isaan adeemuu danda'an jechaadha. Innaa teessee karaa sanaan ilaaltee rakkina mirga namaa kana dhiibbaa mirga namaa kana kan fidu tokko dhaaboleen siyaasaa keenya keessa jiru walii galtee qabu waliin hojjechuutu jiru. Ofiima isaaniif iyyuu warri tokko immoo hin jiran iyyuu edda biyyatti galan jechaadha. Maaliif karaa tokko mootummaan horiitti kenneetu kaa'eeti taa'aa. Akkuma waaniitti akkuma saawwa dallaatti galee callisanii taa'anii jiranii akka isaan hin dubbanne gadi ba'anis hin dubbanne. Warra socho'anitti immoo waraana banuutu jira. Maaliif kuni mul'ata dhabuudhaan ol loluu kan uumuusatu dhufa. Dhaaboleen siyaasaa kana gidduus rakkinni jira. OPDO sinnaa warra ODP sinnaa fudhattee isaan gidduus rakkinni akka jirutu himama. Namooti amma yeroo baay'ee iddoo sadiitti qoodamanii akka isaan jiranii fi ilaalchi akka rakkina qabu jechaadha. Kun hundumtuu walitti dabalamee mirga namaa dhiibuudha kan inni fidu. Karaa tokkoon immoo uummati gaaffii gaafata. Gaaffiin uummataa immoo sagaleen uummataa immoo dhaga'amaa hin jiru. Amma fakkeenyaaf gaaffii mirgaa gaafatu. Gidduma kanaa dhaadannoo garaagaree dhaggeeffatanii hiriira nagaa yeroo ba'anii uummati gaaffii mirgaati kan inni gaafatu.
gaaffii dur qabsoon Oromoo ilmaan Oromootti wareegaman iddoo ga'uu qaba jedhee gaafata. Sun immoo deebi'uurraa komaandi poostiidhaan qabanii jiru yookiin immoo mana hidhaatiin sodaachisuu irratti jiranii jechaadha. Mee akkamitti ilaalta waa'ee dhaabolee siyaasa Oromoo kanaa fi uummata Oromoo kana ilaalchi isaanii? Gaariidha. Akkuma ati jette inni guddaan jijjiiramni jira. Jijjiiramni sun garamitti deemuu qaba kan jedhu kiliirii kan taa'etu hin jiru jedhe Dr. Gulumaan sirriidha. Kanatu argamaa jira. Maaliif akkuma hundi keenya beeknu jijjiirama kan akka dhufu kan dhiibbaa godhe uummata. Mootummaan amma jiru immoo yookiin immoo dhaabboleen adda addaa warra kaanillee dabalatee jechaadha. Waan uummanni jedhu ton ta'in dhaabboleen kan isaanii garamitti akka deemanii mataa isaanii hin beekanii yookiin immoo gaaffii uummataa deebisuuf yookiin immoo gaaffii duraa sana gaaffii sochiin kun ittiin eegale deebisuuf namni qophii ta'ee argamee hin jiru akkan argamutti jechaadha. Fakkeenyaaf gaaffiin kanaan dura ka'e jalqabarraa ka'e equality, justice fi tokkummaa kan jedhu abbaa biyyummaa kan jedhu jechaadha. Waan sadan kanadha. Namoonni amma waan kana gaggeessaa jiranii sana hin finne kan kana fide uummatadha. Sana immoo dhaggeeffataa hin jirani. Kanaaf akkuma jedhame garamitti akka deemamu waan kiliilli lafa taa'ee garamitti akka uummata kan gaggeessaa jirra kan jedhu uummataaf kan ifa hin jiru. Ifa ta'e kan hin jiru jechaadha. Warri gaggeessan egaa mataa isaanii keessatti qabaachuu danda'u. Fakkeenyaaf dhiibbaan tokko tokko yookiin immoo jennuulli waan kana akkan ilaalle kan gochiisaa jiru kan argamaa jiru kanaafidha jedheen amanaa jechaadha. Kanaaf amma jalqabumarraa qabee sila sinitti meera namoonni hidhamaa jiru. Akkuma ati jette immoo state of emergency Oromiyaa keessatti irra caalaa yoo karaa lixaa fi karaa kibbaa inni erga labsamee tureera gara ji'a 3-4 irra ta'eera. Hamma ammaatti uummanni naannoo sana jiran rakkina guddaa keessa jiru jechaadha. Akkuma ati sila jette dubbatanii illee waa tokko dhaadannoo tokko tokkollee yoo dubbatan namoonni deebi'anii hin galan manatti ni hidhamu yookiin immoo haraasdii ta'u jechaadha. Ammoo jidduu kana immoo harma isaayyuu yuunivarsiitii alammaa dhageessanii ta'uu danda'a. Alammaan jedha amboo dhageessanii ta'uu danda'a. Ijoolleen dhaadannoo qabatanii hiriira waan ba'aniif ijoolleen gara 10 yuunivarsiitii keessa ari'amanii jiru jechaadha. Kuni isa gara duraatti deebi'aa jirra jechaadha. Kana waan ta'eef ammayyuu taanaan inni guddaan kiliilli sochiin jiru kun yookiin immoo jijjiiramni dhufee harka nama gale kun harka namaa gale kun harka EPRDF gale kun isaan gaggeessaa jiru garamitti akka deemuuf qabu yookiin immoo galmisaa gooliinsaa eessa akka ta'e hubachuu dadhabuudhaan ta'uu ni mala yookiin immoo itoo hubatanii namootaaf ibsuu dhiisuu danda'u ta'e waan beekamu jiru sun rakkina guddaa dheereen fudhadhaa jechaadha. Irraa kanaaf dhaabbolee warri kaan immoo maal jechaa jiru irra caalaa dhaabbileen Oromoo asii galan gara meeqa gara 6 ta'u natti fakkaata walumaa galatti warra biyya alaatii deebi'anii jechaadha. Maal jechaa jiru inni jedhu dhaabboleen Oromoo biyya keessaa amma alaatti gara biyyaatti galanii kan hojjechaa jiran isuma asitti hojjechaa turan. Isuma gaafa biyya alaa turan hundi keenya akkuma beeknutti waan inni kaan hojjetaa inni kaan waan hojjetu hin qabu. Inni kaan immoo maqumaan yookiin immoo nama 3-4 walitti fidanii akka dhaabaa socho'aa jiru akkasuma ammas wanti jijjiiraman jechaadha. Kanaaf isaan irraati walitti dhufanii yookiin immoo yaada wal jijjiiranii kaayyoo tokko qabanaa egaa akka Oromootti yeroo baay'ee han jedhanii waan lamaan tokko waliin qabna jedhu Oromummaa fi Oromiyaa waliin qabna Oromiyaa kan mirga qabsaa jirra jedhama. Walitti dhufanii waan kanarra fooyyessanii gaaffii uummataa kana deebisuu fi wanti socho'aa ta'aa jiru amma ammaatti walii galanii yookiin hawwalootiin socho'aa jiran hin jiru jechuudha. Garuu karaa mataa isaanii socho'uu ni danda'u. Sochiin isaaniis immoo hanga amma kana kan ifee uummata biratti waan mul'atu hin jiru jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo Yaaldaawudiitiin hoogganamurraa kanaaf jechaadha. Kanaaf kun akkasittidha. Ammayyuu taanaa inni guddaan ammas baay'ee na yaachisu waa'ee mirga namoomaa yoggaa ilaallu sila waa'ee namoonni hiikamanii jedhee isinitti meera namoota baay'eetu hiikamaniiru. Namoonni akka mootummaan namoota kana hiiku. Namoonni mana hidhaatti hiikama kun
namoota waggaa 25 keessa 10 olitti hidhamanii baay'een isaanii. Namoonni kun yoggaa mana hidhaatii bahan baay'een isaanii namoota qaamaan hir'atan. Qaamaan sammuun isaanii namoota tuqame baay'een isaanii namoota toorchiidhaa kan ka'e namoota qoricha malee illee jiraachuu hin dandeenye jechaadha. Namoonni kun mana hidhaatii yaa'anii karaa irratti gadhiifamanii jechaadha. Namoota kanaaf tajaajila baay'ee barbaachisaa gargaarsa baay'ee barbaachisaa maaliif rehabiliteeshinii seenuu qabu. Namoonni qaamaan hir'atan immoo silaa socho'uu hin danda'anii maatiin isaanii faca'aniiru warra kaan maatii isaanii hin beekanii. Suni konsernii guddaadha maaliif akka mirga namoomaatti mootummaan kanarratti hojjechuun dirqamumaan itti fakkaataa jechaadha. Maaliif har'a namoonni kun namoota mana hidhaatii hiikaman hunda keessaa baay'een isaanii karaarratti akka argaman yookiin immoo ani namoota baay'ee wajjin wal taa'ee waliin haasa'eera. Sa'aatii 4 illee jechaan egaa 24 keessatti sa'aatii 4 akka jiru marsamee akka ta'e kan qoricha malee hin jiraanne baay'eetu jiru jechaadha. Isaan ittiin qoricha bitachuu haa turuuti kan nyaatan illee iddoo bulan namoota hin qabneef jira. Kanaaf walumaa galatti mootummaan kiriilli jijjiiramaa dhufe kun jijjiiramni dhufe kun jijjiirama salphaati. Jijjiiramni amma dhufe kun wareegama guddaatiin kan dhufe. Erga namoota akka booda immoo garamitti akka gaggeessu yookiin garamitti akka geessuu qaban wallaaluun yookiin immoo itoo beekanii cal jechuun rakkina guddaa fidaa jira jechaadha. Kanaaf walumaa galatti dhaaboleen warra biyya keessaa warra asiitii galan maal gochaa jiru ni jedhu waan gochaa jiran argaa jiru. Warra kaan calmanii jiru warra kaan immoo paartii jiru wajjin jechaan ODP wajjin jechaadha. Waliin hojii jiru. Ammasitti egaa hojiin kanatti hojjetamaa ture waggaa tokko ta'eera. Erga isaan illee galanii ji'a 2 ji'a 3dha. Amma kana jijjiiramni isaan fidan jira jedhee arguanii jechuudha. Tole galatoon Obbo Gaaromaa. Tafarii sila waadatti kaasii keessa amma gaa haalli kun rakkoonni Oromoo irratti fidu ilaaluun nuti jira. Maaliif amma fakkeenyaaf Jeneraal Kamaaleen galchuu yeroo dubbatu ODP hundi mataa isaanii iyyuu paartiitu bulchaadhaa fi mootummaatu bulchaa biyya sanaa nuun galaa hin jiru. Isaanuma gidduuyyuu kominikeeshiniin hin jiru. Rakkinni akka jirudha kan inni BBC irratti interviiyuu kennee jira. Karaa tokko immoo achumaanii kan ODP qophaa'e egaa amma kan ODP finnaa sila dubbii tokko kaaste maaliif warri gararraa jijjiiramii akka isaan jiran warri gajjallaatu hin geenye kan jedhu yeroo baay'ee namoota biraatiin hin nagaa. Oromoon kan inni jedhu boofa mataatu duwwaa jedha. Hawaasa'u. Mataama sanaatii mul'ata isa jedhu sanatu hin jiru qajeelfama silaa saba sana warra gajjallaa jiru sana geggeessitu hin jiru moo inni akka hin jirretu mul'ata jechaadha. Kun rakkina guddaa mataa isaatiif jechuudha. Isaan dhaabolee siyaasaa warra akka bilisummaa Oromoo mul'atuma durumaa kaasanii waggaa 40 qabatanii deemanii wajjin walitti bu'iinsa fide jechaadha kun dhaqee. Dhaaboleen siyaasaa kan biraanis akkuma Obbo Gaaromaan jedhu calloo jedhanii qeetaa'u. Yeroo waan tokko dhufu immoo gadi ba'aniitu itti socho'u immoo OPDOs ta'uu, ABOs ta'uu, saganeessa sanas keeku. Aktivistoonni Oromoo tokko tokkos immoo uummata keessa deemanii miti imooshinaali uummataa wajjin pilee yeroo isaan godhan argita jechaadha. Haalli kun miidhaa ammamii fidaa jira jettee yaaddamee uummata Oromoo irratti qabsoo Oromoon yeroo dheeraa geggeessa irratti gaaffii Oromoon qabu irratti fedha uummataa irratti nageenya irratti. Hayyee galatoomii waa sadiin kaasa gabaabumatti gaaffii kana deebisuufi. Obboleewwan kootis dubbatanii yeroo isaanis amma tokko walitti kaasa. Inni jalqabaa fedhii uummataan kaasa. Fedhii uummataa gaafan kaasu uummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf fedhii qabaa ture, waan barbaadu qabaa ture, waan barbaadu san argachuuf immoo qabsaa ture. Wanti barbaadu sun kiriillii beekamaadha. Wanti inni barbaadu sun. Wanti inni barbaadu tokko walqixxummaa barbaada, haqa barbaada, abbaa biyyummaa barbaada, dimokiraasii barbaada. Isaan arfan kuni hundeedha bu'uura jedhee nama naan isaan kana. So ummata Oromooti kuni yoo gaafin keenya nu deebi'ee jenne kuni nu guutee jechuudha. Ulaagadha kuni nu guutee jechuudha. Kanaaf ummanni jalqabumaayyuu qeerroon qeerritti ummanni
jaarsaa jaartiin ijoolleen yeroo qabsoodhaa ka'an kana gaafiin isaanii bu'uuraa isa kana egaa kuni hamma tokko deebi'eera hamma tokko deebine inni guddaan kan uummataa kanarraa dhaabatti gaafa dhufnu achi keessaa namoonni garaagaraa garee uumanii dhaaba ijaaranii dhaabni sun immoo aangoo siyaasaa kan qabatu jira kan hin qabanne jira aangoo siyaasaa sana yoon qabadhe kanan si guutaa jedheeti kan inni qabu dhaabni siyaasaa tokko sana keessatti waan uummanni fedhu sana guutuun dirqama maaliif uummatarraa imaanaa fudhata imaanaa sana fudhateeti isaan deemu lammaffaa dhaabni siyaasaa maal qabaachuu qabaa mul'ata qabaachuu qabaa tokko waan uummanni barbaadu sana bu'uurarraa deebisuu fi fedhii uummataa sana jechuudha kana wajjiniin fedhiin hawaasaa misoomnis jira wajjin wanti addaan hin baasne misoomni diinagdee jechuudha yookiin diinagdeedhaan of fooyyessuu gaafiin kunis wajjin hin jira haga 5 gochuu dandeenya egaa dhaabni siyaasaa tokko kana waan bu'uuraa kana nan guuta erga jedheen booda kanan guutu kan nu baasu tooftaa akkasiin fayyadama himaammata akkasiin qaba falaasama akkasiin qaba karaa kanaan deemeen falaasama kanaan mul'ata kanaan tooftaa kanaan himaammata kanaan waan kana isinii guuta yeroo agasiitti gareeti kan inni lafa kaa'u. Fakkeenyaa fi Adawaawii haa fudhannu. Gaafiin uummataa jira, gaafiin Adawaawii jira. Gaafiin Adawaawii yookiin mul'anni Adawaawii fi waan uummanni barbaadu taasuma wal arguu hin dandeenye. Adawaawiin waggaa 15 keessatti biyyattii galii jiddu galeessaa qabduun isin uumaa'edha. Asitti uummanni beela'aa jira ikoonomiidhaan. Wanti tokko wanti isaa godhameef hin jiru. Gaafa tokko sii darbaa absheer abbaay gaafa hidhamee akka qoosaa godhanii jechuudha. Abbaay gaafa hidhamee aannan manatti sii dhufaa. Bishaan otoo hin ta'in yoo ujumoo banatte ati aannantu sii nama aannan waraabbattaa jechaa turan. Akkasitti ilaalaa turan. Waan hin fakkaanne jechuudha. Dimookiraasiin hin jiru. Namni hundi hidhamaa ture. Mirgi namaa hin jiru. Kuni aanati waggaa 15 waggaa 20 jettu kana dhiisi har'aayyuu du'aan jira jedhee uummanni guutuun qabsootti galee jechuudha. Qabsootti erga galeen booda maal godhe dogoggorree jirra. Wanti kun sirrii miti jedhanii waan sanaa dubbachuu dhiisaniiti haa uummata mirga barbaadu kana mirga bu'uuraa barbaadu kana gaafii mirga bu'uuraa kana haa deebisnu jedhanii amma tokko deebisanii jechuudha. Haa ta'u garuu achi keessatti wanti amma hanqate dhaaba keessattuu dhaaba biyya bulchaaru kana wanti hanqate falaasama bakka kanaan haala kanaan laalee bakka kanaa kaasee bakka kanaan siingaa kan jedhu isaan hin qabani. Amma Dr. Abiy gaafa aangootti dhufan jalqaba maal jedhanii gadaa keessaa falaasama gadaa keessaa waraabnee yeroo dhiyootti isinii dhiyeessina jedhan. Garuu hin dhiyeessine. Amma yeroo darbes gaafatamanii gaafa jedhanii rood maappiin hin jiru gaafa jedhamanii maalidha kan isaan jedhan dhaabni siyaasaa mormitoonni hin qabdan isinu gara mormitoota dorgommii deemu asii hin qabna yookiin yeroo agasitti hin baasannaa jechuu dhiisanii jechuudha. Kuni maal uumaa ati miseensuma keetiyyuu waan itti madaaltu si uuma. Si dhabsiisa. Wanni iyyuu jedhanii tura miti Dr. Abiyyi yeroo beekii dhaqee yoo yaadata ta'e uummati keenya mul'ata arguu dide mul'ata nuti qabnu arguu dide jedhanii gaasa'u. Eessa mul'ata sanii mul'anni sun maalidha inni? Abbootii gadaayyuu immoo amma jedhan humna dhabsiisaniiru humna paaworlessii godhaniitu jiran. Gadaan mul'ata qaba. Gadaan mul'ata qaba. Inni kan gadaa paaworii ala gochaa jira waan baay'eetu jira. Isa qaama sadaffaa keessa gaafa gallu jechuudha. Uummata Oromoo walumaa galatti instituushinii Oromoo dadhabsiisuudha. Duulli godhamu jira. Inni suni walumaa galatti instituushinii Oromoo gadaa qofaa miti. Gadaan instituushinii Oromoo tokkodha. Siinqeen instituushinii Oromoo tokkodha. Dhaabbileen siyaasaa mataa isaaniitiin kamiyyuu haa ta'ani. Mormitoota haa ta'anii kan amma bulchaa jiru haa ta'u hundumtuu instituushinii Oromooti. Isa kana dadhabsiisuudha duulli godhamu jira. Kuni keessattuyyuu qaama alaatu jira.
isatti yaadarbu waan isatti nafiddeef jechuudha. Roolii qaama alaa kana keessatti jechuudha. Qaamni alaa kun maalinni biyyattiidhuma sana Dr. Gulumaan kaasanii jiru hubannaa tokko hin qabne. Tokkoo fi biyyattiin suni durii jalqabdee hanga ammaa ilaalcha tokkoon amantii tokkoon afaan tokkoon as geesse. Kanaaf inni jiru taanan biyyattiin kun baddeerti yookiin baduuf deemti. Akkasitti ilaala qaamni tokko. Qaamni tokko immoo lakkii wal dandeenyee wal baannee deemna. Wal dandeenyee wal baannee garaagarummaan keenya miidhagina keenya kanaan deemnaa kan jedhudha. Warri kana jedhu baay'ina qabu. Warra keessattuyyuu gareen Oromoo fi sabaaf sablammii baay'een kanatti warra amananidha. Isaan kuni garuu maal godhanii kana dhiisanii yoo amma haalli jiru kun keessattuyyuu federaalizimiin eenyummaa irratti hundaa'e kuni akkasitti itti fufee jennaan iddoo hin argannu warri jedhan kuni dura maal godhanii bulchaa biyyatti keessattuyyuu ifatti dubbanna Dr. Abiy sakaaluu butuu barbaadanii ture. Isaan suni isa itti marsanii qabanii sakaalanii achiin booda ilaalcha dimimmisaa ilaalcha sirrii hin taane waa'ee Oromoo fi waa'ee dhaabbilee Oromoo akka qabaatu gochuutu isaan irraa eegamaa ture. Sanas godhan. Fakkeenyaaf waanuma dhiyootti kan kaasnu Wallagga gaafa deemee najjeessu. Beegii deemee jira najjeessu. Har'a naqamtee oolanii hin ajjeessu. Manni Wallaggaa nama hin ajjeessus. Garuu warri naannoo sana jiran kana riippoorti godhaniif. Namni kun nama Wallaggaatu dhaqee itti mee miti. Yookiin Wallagga dhaqee waan kana dhaga'ee miti. Nama waan kana hojii koo jedhee waan kana uumee itti muti jira ture hin beeknas immoo eenyu akka ta'anis hin beekne. Kanaaf akkuma inni dubbate waanuma inni dubbaterraa ka'a. Ani nan qaba riippoortii kana lamaan pirezidaantiin lammaa hin qabu jedhan. Pirezidaantiin naannoo tokko odeeffannoo kana hin qabu kan itti dhiyaatu kan bulchu odeeffannoo kana hin qabu inni garuu kophaatti qaba. Isaaf kophaatti eenyutu kenne isa kana maaliif dhorkatan? Asumatti ilaaluun ni barbaachisa. Kanaaf yeroo sanitti butameera jechuu dandeenya. Butamees itti marfamees waan hin taane ilaalcha dimimmisaa erga itti uumaniin booda waan suni ta'uufiidha. Qaamni kun yeroo lama sadi humnaan kudeetaa yaalee jira. Mootummaa kana garagarchuuf yaalee jira. Inumaayyuu immoo hunda caala nu hojjeta jedhanii kan isaan yaadanii abaa'oo fi mootummaa walitti buusuuf halkanii guyyaa hojjechaa turan. Halkanii guyyaa hojii koo jedhanii waan hin taane hanqaaqanii uumanii achiin booda kuni gaafa jalaa fashalaa'e. Karaa kamiiniyyuu jalaa fashalaa'e. Gaafa fashalaa'u dhufaniiti sabaaf sablammii Oromiyaa keessatti walitti buusuun achiin booda abaa'ootu kana uume jechuuf dhama'uutti ka'an. Gujii ilaaluu dandeenya. Gujii uummanni geediyoo buqqa'ee kan jedhan uummanni gujii nu buqqisee miti. Inni guddaan kan isaan kaasan. Abaa'oon achi loltoonni abaa'oo uummata geediyoo buqqiseedha kan isaan jedhan. Dambii doolloo otoo waan tokko hin ta'in otoo namni tokko baalli takka otoo hin citinni uummanni Amaaraa dambii doolloodhaa buqqa'ee jiraa jedhan. Baanii miidiyaadhaan jechuudha. Innis ta'uu dide. Finfinnee keessatti yaalan. Finfinnee keessatti gaafa abaa'oon galuu jalqabe. Guyyaan isaan jalqaban naa hubadhaa. Abaa'oo fi mootummaa walitti buusuudha wanti isaan godhan. Gaafa abaa'oon galuu jalqabe walitti bu'iinsa uumuudhaaf. Sabaaf sablammiin akka walitti bu'ee mootummaan Abiyyis jigee Oromoonis mataa qabatee achiin booda egaa tiraanziishin jedhanii akka durii sanitti deebi'uudha wanti godhamutti. Innis ta'uu dide. Ishii dhumaa hin jennu ammas waan uumamu hin beeknu amma gara kaabatti ol fudhatanii amma uummata Walloo fi uummata Amaaraa walitti buusaa jiru. Isa kana ammoo abaa'ootu kana godheedhu ammas yeroo hundumaayyuu mataa abaa'ootu irraa bu'aan jiran. Kuni maalidhaaf? Amma danda'ametti duulanii abaa'oo akka durii san dhiibanii biyyaa baasanii mootummaa Abiy harka micciiranii karaa barbaadanitti geessuudhaaf.
fedhii isaanii sanitti geessuudhaaf. Iddoo kanatti immoo nuti Oromooni maal gochuu qabna? Akka uummata Oromootti tokko taanee dhaabachuu, akka dhaaba siyaasaa Oromoottis immoo wal deeggaruu, diina walii ta'uu otoo hin ta'in hamma danda'ametti wal baachuu, wal danda'uu, karaa walii saaquu yoo tokko taane amma ija adda addaatu wallaallee jennaan diina keenyaaf karaa saaquu waan ta'eef hamma danda'ametti harka wal qabannee kan nu nyaachuuf ka'aa jiru kanatti karra cufachuu qabnan jedha. Naa ga'u waan baay'een silaa dubbadha yeroon hin jiru. Galatoomii Tafarii. Dr. Gulumaa akkamitti ilaaltu isin amma isuma nama jedhe kana jeequmsa kana viidiyoo gidduutti rakkinni jiraachuu mul'ata dhabuun suni dhaaboleen siyaasaa Oromoo warri kaan mul'ata dhabuu isaanii irraan kan ka'e nama 3 nama 4 nama 5 ta'anii ijaaramanii yookiin immoo gaafa barbaadan holotta bu'uun adda bilisummaa Oromoo karaa tokkoon rakkina irratti uumuu socho'uu dhabuun paartiin tokko yookiin immoo dhaabi siyaasaa tokko silaatti waanii qabaachuu qaba miti silaa mul'ati paartii siyaasaa tokko mul'ata uummati qabu fedhii uummati qabu ilaalcha uummati qabu gaaffii uummataa ta'uun qabu silaa isaanii fidanii waa'ee Itoophiyaawunizimii asii gaditti dhiibuudhuma fakkaata uummata mariisisuu didanii. Kun hundumtuu walitti dabalee gaaffii Oromoo irratti nageenya Oromoo irratti dhiibbaa mamii qabaachaa jiramee itti yaaddu. Hin qabaata dhiibbaa hin qabaata isuma obboleeskoo Tafariin irratti dabaluu barbaada. I think iddoo lamatti gargar baasnee ilaallu. Rakkinni kun tokko Oromoon gidduu jira. Inni jalqabaa dhaabolee politikaa Oromoo ta'an isaan gidduu ilaalcha isaan qabanii akkaataa isaan itti deemaa jiranii maal keessa akka isaan turanii amma immoo iddoo isaan jiran isuma rakkina sana hiikkachuu dadhabuu isaanii wal hubachuu dadhabuu isaanii hundi isaanii iyyuu dadhabina haa qabaatan iyyuu malee wal caaluu danda'a dadhabinni isaanii. At least overall saba Oromootiif fedha qabu saba Oromoo waa tokko jechuu barbaadu jennee fudhachuu hin dandeenye. Dogoggorayyuu haa ta'u wanti isaan jedhan akka isaan itti yaadan malee. Garuu edda hundinuu fedha saba Oromootiif ta'e ejjetu ta'e wanti isaan walii galanii ejjechuu hin dandeenye waan hundumaa irratti illee walii galuu dadhabanii gara caalu irratti walii galanii wal duukaa ejjechuu waan isaan hin dandeessisne wanti maaliif akka inni jiraatu naan galu. Kan ODP'if kan ABO haa ta'u adda adda turanii akka isaan itti uumaman waan isaan ejjechaa turan waa'ee walirraa fagoo waan ta'eef ammuma ka'anii walitti dhufuun dhibuu danda'a. Garuu edda saba Oromoo dantaa saba Oromoo hundeeffatanii isarratti ejjetu ta'e waan isaan wal duukaa ejjechuu hin dandeenyeef waan isaan wal jajjabeessuu hin dandeenyeef yoo tokko ta'uu baatan iyyuu hin jiru. Jiraachuun irra hin turre. Waan isaan wal sakaalanii wal dadhabsiisaniif jiraachuun irra hin turre. Kun rakkinni kun jira. Warri alaa deebi'an immoo biyya alaa kanatti iyyuu waan baay'ee hin beekna. Hunduma isaanii warra kana gaggeessanis yeroo dheeraadhaaf wal beenna. Rakkina isaan qaban hin beenna. Rakkinni sun akkuma Obbo Gaaromaa jedhee sila rakkina sana wanta fudhatanii galan nutti fakkaata. Amma immoo yoo dhibee yeroo kaan biyya alaallee yeroo jiranii biyya adda addaa liidarshiippiin walirraa faffagaatee hin jira. At least iddoo tokko jiru. Guyyaa guyyaatti wal arguullee yeroo danda'an hin jiraata. Fedha qabaannaan. Sun maaliif akka inni hin taane naan galu. Kanaaf rakkinni jira jechaadha. Liidarshiippiin masaanirraa akkaataa isaan itti ilaalame ejjetin irraa rakkinni sun tokko kan jiru isumarraati. Garuu ani hunduma isaanii caalaan beekee isaan caalaa warra keessa deelii wanta kana handilee godhu caalaa beekee tun ta'e
yeroon akka nam tokkotti ilaalu akka Oromoo tokkotti yeroon ilaalu garuu hundumti isaanii wanti hojjetan warri ODP ta'es warri mootummaa bakkee jiranis wanti isaan hojjetan isa tokko dadhabsiisuudhaaf isa tokko laaffisuudhaaf wanti isaan hojjetanii ammaaf bu'aa isaanii qabaachuu hin danda'ata. Keessumaayyuu nam tokko warra immediate irraa argataniif personally yoo yaadu ta'e maybe wanta argatan qabaachuu hin danda'ata. Akka dhaabaattis maybe election isa dhufutti nutu mo'ee Oromiyaa keessatti nutu akkuma kanaan dura turre itti qaxxaleedhanii itti fufeedhaniis ta'uu danda'a yookaan immoo warri kaanis kanuma yaaduu danda'u. Garuu hundumti isaanii I think kan akka hubachuun irra jiru sabni Oromoos hubachuun kan irra jiru saba Oromooti kan isaan deeggaraa jiru. Inni isaan deeggarus inni isaaniin mormus kan inni hubachuun irra jiru. Dhaabbileen Oromoo kun wanti isaan wal irratti hojjetanii saba Oromoof oolee bulee bu'aa hin qabu. Dadhabina keenya dur biyyattii Itoophiyaa kana keessatti abbootiin akaakileen keenya cabanii lafti isaanii badee qe'een isaanii badee akka isaan bitaman ijoollees bittaa kana keessatti akka isaan dhalatan kan godhe suni akka itti fufu goosisa. Dhaaboliin poolitikaa wal dhabuun isaanii, walii galuu dhabuun isaanii, wal sakaalanii, wal laaffisuun isaanii saba Oromoo laaffisa. Kan hubachuutu irra jira. Warri sana gaggeessanis sabni Oromoo warri inni deeggarus inni isa tokko deeggaree isa tokko mormus kan hubachuutu irra jira. Kanaaf an ta'uu malee tokkoffaa isaan warri gaggeessan sun walitti dhufuutu irra jira. Yoo walitti dhufuullee dadhabee akkaataa itti saba Oromoo hin dadhabsiifne irratti hojjechuun isaan irra jira. Sabni isaan deeggaru sun immoo isa dhaabata isa tokko deeggaree isa tokko mormu sana duwwaa ilaaluu hin ta'in dhumarratti hunduma keenyatu rakkina keessa bu'aa rakkina kana keessaa ba'uu hin dandeenyu kan jedhu sana hubatee ilaaluutu irra jira. So tokko karaa keessaatii jechaadha. Keessoo Oromootu rakkina akkasii kanarra jira. Rakkinni kun hubatamee ilaalamuutu irra jira. Hundinuu irratti hojjechuu irra jira. Lammata immoo bakkeedha akkuma obboleessi koo lamaan jedhaniitti nuni warri saba Oromoo irratti galgala ganama irratti hojjechaa oolan jiru. Ilaalaa daangaa Oromoo karaa ba'aa, karaa kibbaa, karaa kaabaa, karaa lixaa warra uumamaa jiru wanti insidentii yerootti uumamu isuma amma dhiyootti illee dhageenya. Inni karaa kaabaa, karaa karrayyuudhaa dheengadda ta'aa ture. Karaa daangaa Oromoof Sumaalee ba'aa irratti ta'aa ture. Karaa lixaa inni ba'aa ture kun hundinuu wanti wal qabateedha naaf. Yeroo adda addaatti ka'anii garuu yeroo ka'aneedhaan waan lamaadha kan isaan hojjechaa jiran. Warri kana goosisan keessumaa saba Oromoo irratti warri kana hojjechiisaa jiran. Tokkoffaa sabni kun saba bal'aa ta'u guddaa ta'u iyyuu malee karaa adda addaa daangaa adda addaa irratti yeroo rakkinni kun uumameedhu nagaan hin jiraanneedhe yaaddoo fi rakkinaan akka inni jiraatu sana itti babal'isuudha. Har'a waa'ee isa lixaa dubbattaa, bor immoo karaa karrayyuu ka'a, bor immoo karaa kamiseeti kun hundaa ka'a olii gadee akka sammuun kee olii gadee wanta ati qabdu riisoorsiin ati qabdu karaa alleetti akka inni deemudha. Isarratti immoo kam gochuu nurra jiru immoo walii keenya immoo walii isaanii immoo akka isaanii rakkina keessa yaadaan adda adda akka isaan ta'an kan goosisudha. Lammata immoo mootummichuma jiru kanaaf iyyuu kan muummee ministeera Abiy kanaan adeemu kana mataasaa iyyuu kunooti inni warri keessumaa warri rakkinni walitti bu'iinsa kana kan fidaa jiru etniik federaalizimiidha warreedhaan kuni kunooti laamlikkina isaa kunuu kana argaa jirraa jedhanii isa sana ittiin justify gochuudhaaf isaanii gargaara. Walitti bu'iinsi inuma ture duraanuu hin jiraata.
kana boodas jiraachuu hin danda'a garuu babal'isuudhaan yeroo hundaa immoo yeroo waan tokko walitti bu'iinsi tokko ta'ee argamu immoo yeroo hunda waa'ee federaalizimii kana kunuunsa kaasa jechuudhaan isa ammaaf ammatti balleessuudhaaf kan adeeman jiru. Hundumti keessanuu dhageessanii ta'a meediyaa tokkorraa yeroo baay'ee kanarratti kan ispeeshaalaayizii godhu hundi keessanuu hin beektu. Har'aaf kaleessa waan isaan dubbatan waa dhaga'een ture. Namni tokkos immoo poolitikaa Itoophiyaa kana keessatti yeroo baay'eedhaaf kan keessa turanii keessas biyya alaattis kan deemaa turanii waan isaan dubbatan I think BBC or afaan Oromoo miti BBI afaan Amaaraa irratti natti fakkaata kan isaan dubbatan jedhamu wanti dhaga'ee jira. Hundi isaa wal fakkaata tokkumadha kan isaan jedhan. Kan isaan jedhan maanni dhuguma hundi keenya rakkinni jira, jijjiiramni jira, jijjiiramni kun immoo garamitti akka deemu beeknu rakkinni jedhanii haasaa jirra. Isaanis akkuma kanaa rakkinni jedhanii haasaa jiru. Akka isaan itti haasaan garuu rakkinni jedhan isaan jedhan garuu karaan biraa. Rakkinni isaan jedhanii akkuma duraan dubbatamee jiru rakkina seera sanaatii seera sun rakkina qabaachuu danda'a wanti fooyya'u baay'een jiraachuu danda'a. Garuu ammaaf ammatti rakkina seera sanaatii waa'ee ethnic federalizimiitii isatu nu balleessaa jira. Indaa'um kanayyuu abii mataan isaa kana sirreessuu hin dandeenye, maneejii gochuu hin dandeenye ammaaf ammattuu dhiisuutu irra jira kan jedhu. I think yaada akkasii wanti dhageenyatti fakkaata. Tokko kana inni tokko immoo warra meediyaa sanarraa isiniin jedhe meediyaa sanarraa meediyaa warra isaatiidha kun maqaa isaanii waan bira naannessu hin qabdu beektu jedhee waan dhiise har'a waliin haasaa turan waan jedhama inni tokko maalidha amma federaalizimii sana nu balleessaa jira seerri biyyattiin ittiin bullutu nu balleessaa jira isa ammaaf ammatti yoo balleessinee malee biyyattiin sun badaa jirti. Amma akkamitti kun ta'utu irra jira waan tokko waa'ee mircaa dhiisaa waan adda addaa dhiisaa lammata immoo warra maqaa eenyummaa irratti warri hundaa'an poolitikaan hundinuu diigamuutu irra jira kana malee deemokiraasiin hin dhufu. Deemokiraasii jechuun garuu waan akka andastaandii godhutti sabni tokko guruupiin tokko namni immoo individually abbaa barbaade wajjin haaba barbaade dhaabbachuu danda'u waan barbaade yaada isa sana advaansii gochuu eenyummaa irratti ta'u amantii irratti ta'u waan fedhe dhowwamuun irra hin jiru kun deemokiraasiidha. Soona balleessaa yoo jette ta'e deemokiraasii isa kamiin akka isaanii barbaadan naagalaan jiru. Kana jedha tokko garuu habadu kuni ammaaf ammatti kun baduutu irra jiraadha. Inni tokko immoo lakki sun amma kana gochuun rakkisaa ta'uu danda'a, dafee ta'uu hin danda'u, seera sana dafnee jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaaf ittisa biyyaa difeensii fi security system isaa haaromsanii jijjiiranii isa dura cimsanii achi booda warra steetiidha warra jiru special force warra jedhaman sana baballeessu achi booda eenyummaa irratti wanta ijaarame mootummaa sana balleessu waan akkasii irratti adeemuutu irra jira. Ilaala maybe defense if security sun gaariidha yookaan rakkina qabachuu komiti rakkina baay'ee qabu isas rakkina biyya sana irratti kan uumaa turan baay'ee isaanii amma yookaan rakkina fidaa jiran tokko isaanii garuu wanti namichi kun jedhu ana duduba isaa kan jiru natti galu jalqaba defensive fi security sana qajeeshinee yoo kuudeetaallee gochuu hin barbaachisa ta'e isaa fi cimsannee qabaachuun irra jira achi booda seera sana akkuma Sudaan irra godhaa jirtu sana yoo inni hin jijjiirame seera sana automaatikali suspendii goone isa kaan wanta barbaadnu hojjechuu dandeenyaadha. Short kaatii kanaan waa deemne wayya hin jenne garuu kuudeetaadhaaf nu gargaaraa hin jenne garuu ultimate goaliin isaa I think qophiin isaa kanuma natti fakkaatin akka sanattiin interpretii godhan. Inni tokko immoo isaanuma bukkee jiru lamaan isaayyuu fuudhee taa'ee
kun lamaanuu rakkina qabaachuu danda'u dura nagaa uumuutu nurra jiraadha. Innis immoo utuu wantan barbaade kana kun ta'e malee eenyummaa irratti wanti ijaaramee diigamee seerri kun badee kun ta'e an hamman barbaade hundumaa hamman argadhutti nagaan hin uumamu yoo ta'e nagaa akkamittiin akka uumtu naan galu. So rakkina guddaa jira kun egaa Oromoo bakkee kan jirudha. Utuu kun Oromoo irratti Oromoo duwwaa miti sabaaf namoota warra kaan irrattis wanta akkanaa gahaa jiru. Karaa tokko immoo warri kan keenyaa immoo keessaa rakkina keessaa qaban sana hiikkatanii yookaan immoo laaffisanii wal gargaaranii jabina argachiisanii isa sanaaf adeemuu dadhabuun isaanii sun na yaaddessanaan. Saba Oromoos yaaddessuutu irra jira. Dr. Abiy yeroo baay'ee yeroo inni dubbatu dhagayeera. Kan jedhu tokko waan baay'ee wanta gaarii wanta dubbatu jira. Yeroo tokko amma deddeebi'ee kan inni jedhu tokko garuu Itoophiyaa ishee seenaa gaarii fi baay'ee wanni qabdu sana cimsinee wanni gochuun nurra jiraadha. Cimsuun isaa gaariidha. Garuu Itoophiyaa ishee durii jedha yoo ta'e garuu gargar hin baasu baay'ee kanaaf waliin sanaan galu. Itoophiyaa ishee durii sana deebisnee ta'e Itoophiyaa haaraa uumnee ta'e hin beeku. Haaraa ijaarra yoo jedhame gaariidha. Hin danda'amu. Garuu ishee durii sana deebisuu irratti yeroo balleessine yoo jedhame garuu gara wal dhibuuf wal diiguutti adeemuutu irra salphata sana deebisuu isa durii sana deebisuun maaliif namni baay'een kan sana hin fudhanne baay'eetu jira. Warri inni argame malee immoo duunee argamne warreedhaan baay'eetu jira. Sana irratti wal qabanii gara wal diiguutti adeemu malee gara wal ijaaruutti biyyattiis immoo ijaaruutti wanta karaan isaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a natti fakkaata. Akkuma garuu waan fedhe yoo ta'e dhayyuu dubbii koo gabaabsuu fi dhaaboliin Oromoos sabni Oromoos kan isaan hubachuu qabanii dubbiin kun yoo rakkina baay'een dhufaa adeemee kan sabni Oromoo uf ooshuu danda'u. Uf ooshee immoo ollaa isaallee kan inni gargaaruu danda'u tokkummaan isaa yoo eegame duwwaadha. Sanarratti dagachuun isa dhiisanii bakkee ilaaluun saba Oromoos balaa guddaadhaaf saaxilee naannoo sanas immoo ooshuu dhiisuu dadhabuu hin danda'a dheetanii yaadda'an kanuma. Walagaa Dr. Gulumaa galatoomaa amma gara sa'aatiin inni jalaa deemera gara dhumaatti baaleerra. Obbo Gaaromaa amma ilaalte biyyattii keessatti haalli biyyattii keessaa garamitti adeema. Oromoon qophaadha amma innala fudhattee gara walloo keessaatiin obboloonni kokka kaasaniiru karaa eksternaalii Oromoo irratti rakkoon garaagarii karaa daangaatiin bifa garaagariitiin dhufaa jira. Hin mul'ata jechaan. Akkuma isaan dubbatanii warri eksternaalii ta'an yookiin immoo Oromoo ala ta'an naquu irratti adda bilisummaa Oromoo fi hojii fi walirratti naquu irratti atiik success godhaniiru. Kanarraa kan ka'e amma immoo deebi'anii Abiyyiitti galagalanii jiran jechaadha. Waggaa tokko dura Abiyyiin Museedhaa samii irraa nu dhufee ergamaa Waaqayyooti jechaa turanii. Amma immoo anillee egaa taabota iyyuu dhaabuu fedhee yaadaatiin ture. Amma immoo deebisanii Yihudaa godhanii lafa kaa'aniiru. Kun mataan isaa mootummaa sana irratti dhiibbaa gochaa jira. Karaa kanaanii haalli Itoophiyaan itti deemaa jirtu kun maalitti adeemaa jira? Oromoon qophaadhaa. Amma obboloonni koo akka rakkoon jiru lafa kaa'aniiru. Adeemsa kana keessa jijjiiramee kun keessa rakkoon akka jiru Oromoo keessa akka rakkoon jiru. Mee Oromoo irratti fookasii haa goonu warra ollaayyuu dhiisne. Mee kanuma Oromoo irratti ilaallu. Oromoon qophaadhaa. Innaa Itoophiyaan rakkinni uumamee gara tokkotti deemte ta'ee Oromoon qophaadhaa of ijaaraadhaa waliin dhaabbataadhaa akkami maal gochuu immoo qabna jettee yaadamee gabaabsiiti. Kanuma irratti haasofneetti tuffuma. Gaariidha. Oromoon qophaadha ni jedhu Oromoon qophaadha jijjiirama fiduuf. An jijjiirama kana akka dhufu eegales Oromoodha.
jijjiiramuun sunis akka dhufu kan itti qophii ta'ee garamitti illee akka deemuu danda'u qabu Oromoon beeka. Kan nuti rakkinni keenya inni guddaan maa inni akka Oromootti jechaadha. Akka Oromoo dubbadhu waan jetteefidha. Dhaabolee adda addaa biyya sana keessa jiran jechaan Oromiyaa keessa jiranii jechaadha. ABO fi ODP illee dabalatee jira. Irra caalaayyuu isaan lamaan kan ilaallatu. Iddootti wal ta'an jiraachuu qabu. Maaliif Itoophiyaan har'a federaal isteetiidha. Federaal isteetii yoggaa jennu biyya sana keessa gara naannolee sagaliitu jiru. Naannolee sagalan kun Harargee dabalatee jechaadha. Daangaa mataa isaanii qabu. Seera mataa isaanii qabu. Poolisii mataa isaanii qabu. Jalqabatti Oromootiin akka uummataatti yookiin immoo akka Oromootti jechaadha. Akka nama uummata biyya qabutti gochiisuuf ittiin gahuu fi daangaan isaanii kabajamuu qaba. Dhibbatti jechaadha. Har'a daangaan banaadha. Kun akkuma doktara jedhanitti karaa hunda karaa arfaniin iyyuu sassaaqamaa jira. Rakkinni itti dhufaa jira. Rakkina dhufaa jira otoo hin ta'in seenanii kan jaalatan godhanii ba'aa jiru jechaadha. Maali Oromoon miliyoona 50 jennaa akkamitti poolisiin daangaa isaa kabachiisuu dadhaba yoo mootummaan jira ta'e jechaadha. Kanaaf mootummaan amma aangoorra jiru irra caalaayyuu sanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennuu qaba jechaadha. Oromoon qophaadha. Akka uummataatti ana kan argaa jiru Oromoon ammayyuu taanaan argaa jirtu sinimtiyyuu. Kana eenyutu dubbachuu danda'a. Yoo kaabaatti waa tokko ta'ee rakkinni dhufe Oromoon walii dirmata. Amma danda'ameefitti jechaadha. Humna qabaa, qabeenya qaboo yookiin immoo akkamitti walii dirmatan an bira. Sagaleedhaan walii dirmata. Ollaa ta'anis walii dirmatanii qaamaan illee irratti argamu. Suni gaaffii tokko hin qabu. Haa ta'u malee mootummaadhaan deeggaramuu qaba. Maaliif Oromoon qophaa ta'u eenyu loluuf? Akka biyyaatti biyyi suni mootummaatu irra jira. Mootummaan biyya sana keessa kan jiru seerri Oromoo seerri Itoophiyaa har'a seerri amma nu harka jiru kuni jechaadha. Qaamni warra kaanillee akka seerri sun hin jirreetti, akka seerri sun diigaa ta'etti, akka seerri sun badaa ta'etti, akka antaay diimokiraasii ta'etti warri fudhatan jiru. Seerri amma jiru Oromoofis haa ta'u sabaaf sablammii hundumaaf seera biyya sana keessatti hojjetame hin beeknedha. Seera madaala kamiin seerri Itoophiyaan amma harkaa qabdu kuni waggoota 35 gara fuulduraatti Itoophiyaan qajeelshee akka uummata kamiinuu dimokiraataa ta'etti karaa dimokiraasii irraa gashuu kan danda'udha jechaadha. Seerri sun immoo kan ba'e, seerri sun immoo kan tumame akka duraa unitary governmentiin akka hin taane kan godhe sababa qaba. Seenaatu jira. Biyyattiin kan gaggaraagaraa dhufte yeroo warra as irraa kaasee jechaadha. Akkamitti akka dhufte, akkamitti akka biyyi kun uumamte ni beekna. Warri kaanii seera kana namni komatu hin jiru. Qaama tokkittiidhaan komatu. Kanaaf ammayyuu kan jedhu qophii sanaa toon ta'ini mootummaan jidduu galeessaa seera sana ammatti har'a hojiirra akka oolu gochuu qaba. Daangaan eenyuu kabajamaa qaba. Yoo gaaffiin jiraate, yoo gaaffiin yoo jiraate karaa dimokiraasii yookiin immoo akka federaala isteetiitti akkatti walitti dubbatantu jira. Kanaaf ani karaa Oromoon har'a qophaa'aa jettu dhibbatti itti namana qophaa'aadha. Garuu maaliif qophaa'a? Kan qophaa'u annatti argamu Oromoon gaaffii qaba, girvaansii yeroo dheeraaf qaba. Isa deeffatee bakka barbaadu sana, isa dhabe sana argachuuf qophaa'aadha jedhee namana. Lola yoo ta'e immoo egaa biyya tokko teeratti lollee tibiluu arii ka'amoo yoo jedhamu ta'e mootummaan federaalaa hin jiru jechaadha. Suni kanan hamu ta'a jedhee sin amanu yoo ta'a ta'e immoo Oromoon akka Oromootti qophaa'aa natti fakkaata. Fakkaata jechaatti qophaa'aa hin ta'in itti amana. Garuu Oromiyaa keessatti rakkin guddaan jiru karaa mootummaati. Mootummaan irra caalaayyuu karaa ba'aa karaa daangaa Sumaalee jechaadha. Kanaan gabaase Human Rights League of the Horn of Africa irratti jechaadha. Kan
liyyuu poolisiin sun yookiin liyyuu haayiliin galee uummata fixaa saamaa kan jalqabe 2011tti. Hamma ammaatti hin dhaabbanne jechaadha. Sumaaleen uummata miliyoona 5 nuti 50. Daangaa sanallee poolisiin dhaabbatee yeroo yerootti kan to'ataa jiru hin jiru. Maaliif an jedhu gaaffii gosa guddaa gaaffii eenyummaatii jechuudha. Karaa Beenshaangullee akkasii agartee. Kalau akka isaan jedhan koroo karaa Nooris Shawaa akkasii immoo jalqabameera achi gadi. Karaa Kamisee egaa Kamisee illee gidduu isaaniiti. Kamiseen Oromiyaa wajjin wannoon qabdu. Already sarkiidha. Haa ta'u malee kun naannoo Fantaallee fa'aa warra Karayyuu jecha. Karaa sana fa'aa waan akkasii jira. Mootummaan Oromiyaa kanarratti hojjechuu qaba. Akkana wadhutti akkana yeroo baay'ee dhaga'utti baay'ee kan faarsanii waa'ee Itoophiyaati. Itoophiyummaa namni jibbuuf. Itoophiyaan akkuma dooktar jedhan amma dooktar Abiy yeroo baay'ee waa'ee Itoophiyaa ishee durii jedhaa akkas jabduu ijaaruu qabna. Karaa biraa immoo akkanatti fakkaatutti dhugumadha. Akkas gochuu hin danda'ama. Haala amma federaal isteetii kanarratti yookiin immoo federaalizimii isa ammaa kanarratti hundaa'ee Itoophiyaan strong Itoophiyaan ijaaruu dandeessa. Akkanatti fakkaatutti Piraayim Ministeeriinis kan jedhu kanumadha. Maaliif yeroo baay'ee kan jedhu federaalizimii irratti yookiin immoo sirna ammaa kanarratti komproomaayizii gochuu hin qabnu kan jedhu waan yeroo baay'ee dubbata karaan biraa immoo jecha. Kanaaf akka itti ilaalamuu qabaa ammas taanaan mootummaa federaalaas haa ta'u mootummaan Oromiyaa seera bulmaataa Itoophiyaan qabdu konstitushiiniis haa ta'u konstitushiinii waliigalaas haa ta'u Oromiyaas jira sana hojiirra oolchuun dirqamadha. Kanaaf Oromiyaan yookiin uummanni Oromoo absolutely qophiidha waan ta'eef. Garuu ani baay'ee itti amanu Oromoon gaaffii qabatee ka'e sana akka jalqabetti jechaadha. Gaaffiilee 4-5 jiru akkuma Tafariin kaa'ee amma inni sun hin argamne amma ammaatti akkan argutti hin argamne. Kana argamsiisuuf immoo qophiin mootummaa jira natti fakkaatu maaliif akkuma inni dooktar Tafarii jedhee xiqqoo achirratti illee komentii gochuun barbaada. Warra garaarraatti bishaateera gajjallaadhaa dheedhii yaamni jedhu hin ta'u. Kana argaan jiru sana maaliif namoonni amma akka koloneel gammachuun faayidhamanii dooktar eenyu qanaati gurbaa dinqiisa qanaa fa'aa natiin gaafadheera. Marsaa lama gaafadheera hunduma isaanii mana dhaatti jechaadha. Har'a maayikalaawii keessa maayikalaawii haaraa keessa 350 nama hidhamee jira. 350 kana keessaati namoonni 23 terrorizimiidhaan himatamaa jiran. Koloneel dabalatee jechaadha. Barsiisaan Wallaggaa Yuunivarsiitii barsiisu kunillee kanaan himatameera jechaadha. Dinqiisa qanaadha maqaan isaa dooktar Dinqiisa. Kanaaf kanan gochaa jiru inni yeroonni kun warra gaajjilaatiin miti kan hidhaman. Ajaja gubbaatiin ta'uu qaba. Kan dhageessisus immoo jara kana wajjin taa'ee haasa'eera. Taa'ee karaa waan otoo hin ta'in waliin teenyee sa'aatii 1 sa'aatii 2 akkasumas. Kanaaf jijjiirama kana keessatti warri qabatanii deemaa jiranii jeniinitiitu hin jiru. Murannoodhaanii bakkaan geenya kan ittiin jedhan akkuma sila jennee yookiin roodmaappii isaatu hin jiru ta'a yookiin immoo goolii isaatu hin jiru ta'a yookiin immoo ituma jiru ituma beekamu akka hin taane gochuuf ta'uu danda'a ta'a. Nuun beeku. Kanaaf akka itti ilaallaa yoo hamaan dhufe hamaan akka hin dhufne garuu irratti hojjetamuu qaba. Kuni waan waaqatti kadhannee waaqni nurraa dhaabu miti uummatadha. Uummanni kun uummata yeroo dheeraa wajjin jiraatedha. Kanaaf biyya sana keessatti wanti hamaan akka siviil waariitti dhufuu hin qabu. Garuu mootummoonni immoo akkuma beekanitti mootummaa warra qullaa isaa ta'anii jechuun kan warra naannoo isaa ta'anii federaaliinis seera sana kabachiisuuf irratti guyyaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabu. Galatoomii Obbo Gaaromaa mee gara Tafariitiin deema. Tafarii gaaffiin Obbo Gaaromaa gaafate keessa Obbo Gaaromaa waa lama ilaale jechaadha. Tokko Oromoon akka uummataatti qophaa'aadha. Ofiisaa ammatu
waan hamaan hin dhufa inni abdannu hin hawwinu jechaadha biyya sana keessatti. Garuu haalli amma deemaa jiru akkaataa isaa itti daangaa Oromootiin amma Walloo keessatti waanta ta'e irratti rakkoon uumamaa jiru mootummaan dafee rispondii gochuu dhiisuu isaarraa kan ka'e naannoo Benishaangulis naannoo iddoo garaagariitti rakkoo garaagarii ta'aa jira jechaadha. Haala kana keessatti haala dhaaboleen siyaasaa baay'een Oromoo ol ijaaramanii ofii isaaniif iyyuu ijaaramanii hin jirretti warra kaan irratti immoo wal lolaa jiranii keessaa ODP dhaaf ABO gidduutti rakkoon jiru kuni immoo karaa tokko jira jechaadha. Na Oromoon otuu akka Oromootti qophaa'aa jiru garuu akka dhaabolee siyaasaatti immoo orgaanaayizii ta'ee hin jiru. Na amma tu rakkinni dhufe Oromoon orgaanaayizii ta'aadha. Maal gochuutu nuti jira akkamitti orgaanaayizii ta'uu qaba Oromoon kana ofii isaa ol ijaaree waliin dhaabachuu irratti jettee yaadame. Yaa isuman dura jireedha iddoo kanatti. Duraan dursee yeroo hundumaayyuu akka waliin taane kan nu gochaa jiru dhaaba biraati. Dhaaba jechuun qaama biraa qaama Oromoodhaan ala ta'edha. Maaliif uummanni kun akka harka waliin qabanne akka waliin taane akka waliin galle warri barbaadan jiru. Durii jalqabee Oromoon galaadha. Galaanni kun ka'ee jennaan nu fudhatee deema warri jedhanii sodaan hin jirre itti uumamu jira. Kanaaf yeroo hundumaayyuu diinni maal godhaa Oromoo bittinneessudha. Bittinneessuudhaaf immoo seentarii isaa san rukutuun dirqama akka acheebeen jedhe sanii jechuudha. Jiddugala isaa yoo rukutteettee achiin booda hin bittinnaa harri wal qabatu hin jiru jechuudha. Things fall apart kan jennu isaadha. Kanaaf amma cohesionii sana balleessuudha. Cohesionii sana balleessuudhaaf tokko dhaabbileen siyaasaa egaa dhaabbilee siyaasaa kanaadha. Rakkoo hawaasa tokko kan baasanii qamaranii iddoo tokkoon gahan. Kanaaf isaan kana akka waliin galle wal shakkisiisutu irratti hojjetamaa ture. Kanammoo keessattuu karaa sooshaal miidiyaa lammaffaa immoo karaa dhuunfatiin karaa itti dhiyaataniin geggeessitoota dhaabbilee siyaasaa hundumaatiif iyyuu fiid gochaa turan akkuma dura jedhe. Dr. Abiyyi wanti dhiyaatu waan biraati. Hoogganaa ABO'ti kan dhiyaatu kan biraati. Hoogganaa fakkeenyaaf Dr. Mararaadha kan dhiyaatu kan biraati. Obbo Lammaadha kan dhiyaatu kan biraati. Kuni hundi iyyuu maalinni achi keessatti odeeffannoo hin taane, odeeffannoo wal shakkisiisu, odeeffannoo waan wal nyaachisu yookiin walitti buusu kennanii fi akka wal shakkan godhanii achiin booda egaa gara barbaadanitti deemsisuudha. Furmaanni jiru maalidha inni? Maalis haa ta'u maalinni diimokiraasiin dirqama. Bara kanatti akka durii isaanii ulee tokkoon sidhiitaa maalsi gochaa ilaalcha tokkoon nan bulcha jechuun hin danda'amu. Abadan suni yeroon isaa irra darbe. Yeroon kun bara hunduu miidiyaa diktaateriin yookiin warri abbaan irree kun inni guddaan miidiyaa waan of harkaa qabuuf wanta ta'u hundumaayyuu hawaasatti kan argisiisu kan isa fayyadu qofaadha. Waan inni miidhaa hawaasarraan geessisu hin argisiisu. Waan inni hawaasaa godhe qofa ani akkasis ni godhee riippoorti gochaa ture. Amma garuu bara namni hundi miidiyaa mataa ofii qabu. Namni hundi bara Facebook irratti bahee waan barbaade dubbachuu danda'u. Barri kuni bara freedom of expression namni daangessaa yoo ta'e hin dandeessu. Facebookiin oo cufte wayyaaniin cufteerti. Yoo nan cufa jette innasuma maal godhu kan breekariin jira. Isaan cabsitee seentee Facebookii kee akka barbaaddeetti ilaala. Ammaan achi hin danda'amu sun. Kanaaf dimokiraasiin dirqama waan ta'eef freedom of expression kunis dirqama waan ta'eef isa kana beektee hawaasa sanaaf geessu. Kana keessatti egaa maal dagaagsuu qabda? Wal danda'uu qabda. Walii obsuu qabda. Diinaa otoo hin ta'in akkuma Dr. Abiyyi jedhe san irraa Dr. Abiyyi irraa jalqabee hanga kaadiree gandaatti jechuudha. Dhaabni siyaasaa diina jedhamu shororkeessaa jedhamu hin jiru.
morkattoota malee mormitoota iyyuu miti. Morkattoota isaanii. Morkattoota kana waan ta'aniif obboleewwan waan ta'aniif wal baannee akkamitii kana wal baannee laga wal ceesisnee ummata keenya rakkoo keessa jiru kana gamatti ceesisu ummata gaarii of danda'aa badhaadhaa uumuu qabna kan jedhu kana hundumtuu iyyuu itti amanuu qaba. Hundumtuu iyyuu wal gorsuu qaba. Hundumtuu iyyuu ilaalcha akkasii qabaachuu qaba jedhee yaada. Galatoomii Tafarii Dr. Gulumaa Waaqessaa jala tokko tureera. Maal jettu isin akkamittiin maal gochuu qaba Oromoon akkamitti walitti dhufnee wal ijaaruu qaba akkamitti ijaaramuu qaba maaliif uummati amma inni wallooti waan tokko ta'u yoo hundumaa dhiiqaa akka uummati qophaa'aadha argina rakkinni keenya dhaabolee siyaasaa. Aktivistoonni Oromoos immoo garaagarii jiru jechuudha. Akkamitti qophaa'uu qabna maal gochuu qabna Oromoon jettu yaaddu? Anis yaadni koo warra obboleen koo waan jedhanidha. Isumanii cimsuu barbaada. Rakkinni saba keessanatti hin fakkaatu. Sabni rakkoo guddaan kana caalu yeroo jiru rakkinni sanaan utuu hin mo'amiin yeroo ukkaamsaan baay'ee bal'atee jiru isa sanarra iyyuu darbee du'aaf hidhamuun dararamuun utuu isa hin dhaabiin hamma ammaa kana iyyuu jijjiirama ammaa kana iyyuu fiduu danda'eera. Ammas immoo akkan arguttanii waliigaltee wal hubannoo baay'eetu jira saba gidduu. Amma gidduma kanallee waa'ee naannaa kamisee irratti rakkina ka'eeni akkam baay'ee nama gammachiisa yeroo Jimmaa, Iddoo Abbaaboo, Baalee idduma adda addaatii ijoolleen hundinuu kaateettee waa'ee rakkina iddoo tokko irratti ka'e sanarratti yeroo isaan mormii godhanii kuni wal hubannoo guddaan saba gidduu akka waan jiru. Waan barbaadanis beeku, waan ta'aa jiranis hin hubatu. Kanaaf rakkoo baay'een saba gidduu natti hin fakkaatu. Sabni baay'ee dammaqinas qabaa, wanta barbaadus beeka. Rakkina guddaan akkuma irra deddeebinee dubbachaa turre karaa warra poolitikaa sana gaggeessaniiti. Isaan immoo saba caalaa beekuma hin beekan jechuu utuu hin ta'in utuma beekanii beekitiin isaanii suni waan ofii qabatan qabu, waan ofii yaadan qabu, karaa ofii hojjechuuf barbaadan jira. Karaa sanarra yoo ta'e irraa kan hafe karaa nan biraan hundinuu sirrii mitii hundinuu gara kootti dhufuutu irra jira kan jedhu sana akeeka sana yookaan ilaalcha sanatu rakkina guddaa fidee jira. Natti fakkaata. Warri mootummaarra jiran immoo yaaddoon biraa wanta dabalata kan qabu yaaddoon biraa qabu. Maaliif mootummaarra jiru iddoo qabatanii jiru. Yoo tokko tokkoon isaanii iddee qabatanii jiran sana yookaan immoo waluma duukaa akka dhaabaatti qabatanii jiran sana iddee sana gadi gadhiisuudhaaf yoo afaaniin darbanii jedhan iyyuu gadi gadhiisuudhaaf fedha qabnaa abbaa mo'eetu isatti dhufutti fudhata yoo jedhame iyyuu isallee hundi isaanii miti warrumti gaggeessan yeroo isaan jedhan hin dhageenya. Collectively garuu sanaaf qophiin ga'aan wanta jiru natti hin fakkaatu. Haa jedhamu afaaniin malee ammayyuu taanaan dhumatu itti fufee gaggeessuutu irra jira, bootaa qabnus gadhiisuun nurra hin jiru kan jedhu yaaddoon sun hin jiraata natti fakkaata. Garuu I think yoo hin gargaara ta'eef kan hin jechuu malee waan hin jedhu tokko maanni utuu akka sanaatti yaaduu dhiisanii hamma isaanii danda'ame sabaaf waan ta'utu hojjetanii utuu baay'ee yaaddeen iyyuu iddoo sana yookaan qabachuu hin danda'u, yoo qabatanillee itti fufuu danda'u, yoo qabatanii itti fufuu baatanillee darbatamanii hin gataman. Garuu yaaddoo sanarraan kan ka'e yookaan immoo akkuma kanaan dura baranitti jechuu kan hoo itti fufaneedhani sabni waan dammaqee jiruuf waan danda'ame waan carraa argate karaa argate
sanaan hundumaa maayii ba'ee itti bal'ifatee waan inni argatiin immoo argachuudhaaf ijaa qabsoo qabuudhaaf qophii irra jiruu fi kan kana danqu hundinuu individualis haa ta'uu akka dhaabaatti warri kana danqan hundinuu warra mootummaa irra jirus ta'ee warra gara fuulduraatti immoo iddoo sana qabachuudhaaf jedhu warra hawwan illee haa ta'u yoo wanta saba waan inni barbaadu sana waan inni hawwu sana iddoodhaan ga'uudhaan hin danda'an ta'e warri hin dandeenye warri danqan hundinuu gara fuulduraatti akka iddoo dhabanii atiin hubachuu isaatu jira. Suni hin baasu yeroodhaaf har'a boor ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu gara fuulduraatti sabni kuni baay'ee dammaqaa jira. Rakkina baay'ee keessa taa'ee hamma amma argateera. Gara fuulduraatti argachuudhaafis immoo abdii baay'ee qaba. Wanta irraa deebi'u natti hin fakkaatu. Lammata immoo waa'ee kuni karaa keessaa wanta jirudha. Warri karaa alaa immoo dhiibbaallee godhan karaa adda addaa goolii kaasanii daangaa irratti goolii kaasanii yeroo hundaa sammuu namaa jeeqan kuni I think wanti isaan yaadan suni wanta iddoodhaan gaafii jiru fiixaan isaanii ba'u natti hin fakkaatu. Hundaa'um caalaa yeroo isaan jeequma uumanii yeroo isaan rakkina akkanii uumanii sabni Oromoo immoo caalaa wal hubachuudhaan caalaa walitti dhufuudhaan wal tumsuudhaan sana ofirraa deebisuudhaaf cimee tattaafachaa qabsaa wanta jiruufi so warri diinaa waan isaan hojjetan suni I think wanta saba Oromoo kana laaffisu natti hin fakkaatu. Laaffisuus immoo hin danda'u. Hundaa'um daangaa isaa caalaa akka inni ibsee hubatu godhaatii jira. Daangaan sun inni duraan akka ta'etti sararamee jiru amma immoo dhiiga isaatiif dhiiga obboleessaatiin walitti bu'iinsa sanaan akka inni caalaa iyyuu mul'atu goosisaa jira. Kanaaf warri diinaa waan isaan hawwanii karaa kanaaf fiixaan ba'uu hin danda'u. Garuu nama yaaddessa yeroodhaaf nama yaaddessaa namni yeroo walitti bu'uu jeeqamni yeroo uumamu rakkina baay'eetu ka'a. Nam tokko immoo jeeqama sanarraa kan ka'e ni akka inni itti reaaktii godhu more negatiivii ta'uu danda'a. Hamma yoonaa garuu kan nama gammachiisu sabni Oromoo I think maturity godhachuudhaan baay'ee tasgabbaa'uudhaan adeemaa jira. Kun caalaa itti fufuutu irra jira. I think provoke godhanii tuttuqaneedhanii saba halagaallee isaan gidduu jiru akka isaanii hamaa tokko itti godhanii isaan immoo maayii ba'anii gara warri diinaa I think propaganda adda addaa irratti jechuudha. Wanti isaan godhan sun akka hin mijoofneef akka isaaniin fiixaan baanee fi sabni Oromoo kan hubatee waliisaas wal hubatee wal tumsee ollaasaa fi namoota halagaa ta'an isa gidduu jirus immoo eegee akkuma ofiisaaf mataasaa qe'eesaa maatiisaa eegutti isaaniinis eegee diinni akka karaa ittiin banne ofirraa tiksuutu irra jira. Ani jedhu warra dhaabbolee poolitikaa gaggeessan immoo warra aangoo irra jiranis ta'ee warra aangoo irra hin jirre hunduma isaanii irra dhiibbaa irra kaa'utu irra jira. Dhiibbaa cimaa irra kaa'utu irra jira. Yoo waan isaan barbaadan waan sabni barbaadu hin hojjetan jechaa hin jiran yoo ta'e dhiibbaa karaa danda'e dhiibbaa irra kaa'utu irra jira. Kuni akkuma isaatii I think right inni qabudha mirga isaati mirga sabaati. Amma I think violence in ejjetinitti karaa seera qabeessaanii karaa tasgabbii qabuuni karaa barbaachisaa ta'e hundaan dhiibbaa irra kaa'ee akka isaan waan isaan barbaadaniif waan isaan wanta sabni barbaadu hojjetan gochisiisuu argachuun isarra jiraan jedha. Keessummoota keenyaa baay'een ittiin galateeffadha. Egaa hordoftoota keenyaa ogeeyyota kanarraati waa'ee Oromoo laalchisee rakkoo biyya keenyaa laalchisee akkasuma hubannaa tokko argattan abdii guddaan qaba. Qopheessee isinii dhiyeessu an Solomon Namarraati. Akkasumas immoo yoo yaadi nuti irratti haasofnu qabxii irratti haasofnu yoo qabaattan karaa iimeelii gombisaa.ogeeyyii@gmail.com kan jedhu irratti
yoo nu ergitanii qilleensarra oolchineetu irratti mari'anna. Har'aaf garuu qophii qopheessinu asuma irratti xumurra nagaa Waaqayyo mulaan isiin jedha galatooma buleedha.